Akkamultan daawwattoota ETV Afaan Oromoorraa odeeffannoo bifa biyyaa kan guyyaa har'aa sa'aatii kanarraa eegalee hamma sa'aatii 2tti marsaawwan lamaan simbira gahu eegaleetti kan jiru odeeffannoowwan biyya keessaa fi biyya alaa qabanneetti kan jiru turtiin keessan hanga xumuraatti nufaana ta'u odeeffannoowwan kanneen waliin babeetta shumetti dursa garuu oduuwwan ijoo sa'aatii kanaa kan simbiraan geenyu ta'a waliin tura. Ministeerri muummee Abiy Ahmed godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'ootti kan argamu holqa Naasiyool daawwataniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee misooma qarqara laga Qurxummii fi Pilaazaa Dil jedhamu moggaafamee eebbisuudhaan tajaajila eegalchiisaniiru. Galteewwan fayyaa doolaara miiliyoona 200 fi miiliyoona 82 ol baasan Itoophiyaaf dhiyeessuuf tumsitoota addamichaa waliin walii galame. Afrikaan kibbaa fi Biraazil hariiroo isaanii caalmatti cimsuuf kutannoo qabaachuu beeksisaniiru. Kunneen odeeffannoowwan ijoo sa'aatii kanaaf qabannee marsaa duraatiin simbiraan geenyu daawwattoota keenya waliin turtii taasisaa isiniin jenna. Amma kallattumaan gara odeeffannoowwan gaggabaabaa sa'aatii kanaan qabanneetti darbuu keenyaan dura odeeffannoowwan biizinasii fi ispoortii ni qabna. Odeeffannoo biizinasii ijoo isaanii maal aboodarra kan biraan ga'u nutti himuudhaaf asitti kan argamu riipoortara keenya Mangistuu Akkumaati. Mangistuu ijoowwan odeeffannoo biizinasii har'aa maaldha? Galatoomii mabeet akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa keenyaan odeeffannoowwan biizinasii qabanne gaggabaabaan isinitti himuudhaaf hirgitoonni bunaa gabaa addunyaa yeroo ammaa kana hubachuudhaan oomisha isaanii gabaaf dhiyeessuu akka qaban abbaan taayitaa bunaaf ishee Itoophiyaa beeksiseeti kan inni jiru. Gama biraatiin immoo keessumaayyuu oomisha pilaastikaa faalama naannoo irratti dhiibbaan geessisuudhaa fi abbaan taayitaa eegumsa naannoo murtii dabarseeti kan inni jiru. Murteen kun warshaalee irratti dhiibbaa geessisuu warshaalee pilaastikaa himaniiti kan isaan jiranii rakkoo kana furuuf immoo hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaataa akka jedhu bal'ina isaa boodarra qabannee kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Sochiin Itoophiyaan yaa oomishtuu akka biyyaatti gaggeeffamaa jiru bulchiinsa magaalaa Shaggaritti bu'aa qabatamaa galmeessaa akka jiru ibsameeti kan inni jiru. Kanas boodarra bal'ina isaa qabannee kan dhiyaannu ta'a jechuudha. Bunni Biraazil bara kanaa lagaadhaan oomishameeti kan jiru. Kanas odeeffannoo biizinasii biyya alaa keenyaan qabannee bal'ina odeeffannoo biizinasiitiin kan walitti deebinu ta'a. Bangee galatoomii taansoodhaan ammoo odeeffannoo ispoortii guyyaa har'aa Fayyiraa Margaatu nutti himaa Fayyiraatti dhufuu dandeessa. Ayyee galatoomii mabeet daawwattoonni keenyas akka mul'atanii odeeffannoo ispoortiis kan biyya keessaa fi biyya alaa hedduu qindeeffanneeti kan jirru. Odeeffannoo ispoortii biyya keessaatiin gareen biyyaalessaa Itoophiyaa tapha gulaallii jalqabaa waancaa Afrikaa 2027tiif gita Saawutoon waliin guyyaan taphatu adda baheeti kan jiru jechuudha. Tapha dhaqaa galaa tapha jalqabaa fi deebii qaba jechuudha. Taphni kun odeeffannoo kana boodarra simbiraan geenya bal'ina isaa taphoonni CB Premier League Itoophiyaa torbee 23ffaan morkiiwwan lamaarra keessummeesseen xumurameeti kan jiru. Qabxiiwwan torbee kanaan galmaan maal wal fakkaata kan jedhu bal'inaan sitti himna. Akkasumas Premier League dubartoota Itoophiyaatiin torbee 18ffaatiin morkiiwwan eeggamuun gaggeeffameeti kan jireetti kanaanis qabxiin shaampiyoonummaadhaaf hedduu hawwachiisaa ta'e yookaan gara fuulduraatti eeggamu galmaa'eera. Maal fakkaata kan jedhu booddee sitti himna. Gara baargamaatti ce'uudhaan immoo FA Cup Ingilaandiin nusa xumuraatiin ramaddiin barameeti kan jiru kaleessa. Keessumaa Liverpoolii fi Manchester Cityin ammallee waltajjii kana walitti dhufee jiru jechuudha. Kanneen hafan boodarra sitti himna. Champions League Awurooppaatiin taphoonni mo'atanii darbu har'aa biroo taphatamu. Har'a morkiin Liverpool gara Tarkiitti maluudhaan gara Tasaraay waliin taphatu ni eeggama. Taphoonni biroos ni eeggamu. Odeeffannoo kana bal'inaan qindeeffanneerra. Kanaaf kanneen biroo qabannee boodarra walitti deemna jechuudha. Ayyee Fayyiraa fi Mangistuun boodarraa odeeffannoowwan nuuraan ijoo geessan kan booddeetti deebinu ta'a galatoomaadha. Daawwattoota keenya oduuwwan gabaaboo yeroo kanaaf qabanneetti kallattumaan kan darbinu ta'a. Turtiin keessan ETV Afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaa waliin haa ta'u.
oduu jalqabaatiin ministeerri muummee Abiy Ahmed godina Harargee Bahaatti kan argamu holqa Naasiyool daawwataniiru. Holqi Naasiyool godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'ootti kan argamu yoo ta'u boca dinqisiisaa garaagaraa kan qabu ta'uun himama. Ministeerri muummee Abiy Ahmed giiftii duree Zannaash Taayyachoo fi ministeeronni garaagaraa akkasumas hooggantoonni olaanoo mootummaa holqichaa daawwatanii jiru. Holqa kana qorachuun kan beekamu akka beekamtii argatu kan taasise qorataa holqa Naasir Ahmed jedhamu ta'uun himamee jira. Holqi Naasiyool aanaa Malkaa Bal'ootti argamu kun hawwattummaa turizimii olaanaa akka qabus ibsameera. Ministeerri muummee Abiy Ahmed daawwannaa kutaalee bahaa biyyattiitti taasisaa jiraniin hojiilee misoomaa garaagaraa fi iddoolee hawwata turizimiif oolan daawwachaa jiraachuun himameera. wiirtuun kenna tajaajila qindaa'aa agarsiiftuu raawwii tajaajila mootummaa ijoo fi fayyadamummaa lammiilee fi hojiilee hojjetamaa jiru kan cimsan keessaa ta'u ministeerri muummee Abiy Ahmed himaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed wiirtuu tajaajila iddoo tokko Mosob magaalaa Hararitti argamu hundeeffamee daawwatanii jiru. Wiirtuun tajaajila iddoo tokko qaama sagantaa biyyaalessaa tajaajiloota mootummaa bakka tokkotti gurmeessanii dhiyeessuudhaaf qabamee ta'uu fi ergaa daawwannaa isaanii kana ilaalchisuudhaan dabarsaniin fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti ministeerri muummichaa kan isaan ibsan. Wiirtuun tajaajila iddoo tokko Harar dhaabbilee 8 foddaawwan tajaajilaa 24 tajaajila uummataa 67 bakka tokkotti tajaajilamtootaaf kan dhiyeessu ta'uun himameera. Raawwiin biyyaalessaa kun gurmaa'insa tajaajila mootummaa waliin gahinsaa fi itti quufinsa lammiilee fooyyessuun dhaabbilee gidduutti tajaajila bifa bittinnaa'een kennamu hir'isuun yeroo fi maallaqa hawaasni tajaajilicha argachuudhaaf balleessuudhaafis dandeessisee jira jedhanii jiru. Wiirtuun tajaajila iddoo tokko Masoob bifa ejjennoo cimaa mootummaa cehumsa dijitaalaa fi kenna tajaajila qindaa'aaf qabu agarsiistu guutuu biyyattiitti babal'achaa jiraachuun himameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee misooma qarqara laga Qurxummii fi Deel Pilaazaa jedhamu moggaafame eebbisuun tajaajila eegalchiisanii jiru. Pilaazaan Deelii fi misoomni qarqara laga Qurxummii eebbifamuudhaan tajaajila eegale kun lafa bal'ina kaaree meetiraa 21,906 irratti kan hojjetame ta'uun ibsameera. Misoomni kun iddoo dhaabbii konkolaataa yeroo tokkotti konkolaatota 500 ol keessummeessuu kan qabu ta'uun eeramee jira. Iddoon magariisaa lafa heektaaraa 7 ta'uu fi akkasumas daandii imaltootaa lafoos qaama misoomaa kanaa ta'uun himameera. Iddooleen gurgurtaa oomishaalee ammayyaa fi aadaa akkasumas iddooleen haara galfii dirree ispoortii bakka tiyaatiraa manneen nyaataaf dhugaatii akkasumas biiroowwan tajaajila garaagaraatiif oolan akka qabus kantiibaa Adaanech Abeebee himanii jiru. Misoomni qarqara laga Qurxummii dheerinni kiiloomeetira 2.2 qabu kun hojjetamus kan isaan dubbatan. Kantiibaa Adaanech Abeebee qaamolee piroojeektiiwwan kunniin yeroo qabameef keessatti qulqullinaan ijaaramuun akka xumuramuuf gahee isaanii bahatan hunda galateeffataniiru. Fayyaa haadholii fi daa'immanii fooyyessuudhaaf hojiiwwan hojjetaman bu'aa qabatamaa buusaa jiraachuu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Ministeerri fayyaa dhaabbilee tumsitootaa waliin deeggarsa dhiheessii galteewwan meeshaalee fayyaa irratti waliigaltee mallatteesseera. Waliigaltichis waggoottan 3 dhufaniif hojiirra akka ooluutu himame. Kanaanis waggaa 3 keessatti deeggarsa galteewwan fayyaa fi doolaarrii miiliyoonni 200 fi miiliyoonni 82.4 argachuun akka danda'ames ibsameera. Waltajjicha irratti kan argaman ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa waggoottan jijjiiramaa darban hojiileen damee fayyaatiin hojjetaman hojii bu'aa qabatamaan itti galmaa'e ta'uu ibsaniiru. Keessattuu fayyaa haadholii fi daa'imman irratti hojiin fakkeenyummaa qabu akka hojjetames himaniiru. Itoophiyaatti ambaasaadarri Neezerlaandis Kiristiin Paaraan gama isaaniitiin biyyi isaanii Itoophiyaa waliin tumsaa damee fayyaa cimsitee itti fuftiis jedhan. Jijjiirama damee fayyaan galmaa jiruu fi xambaasuufis sumtaaleen eegalaman itti fufsiisuun akka hojjetamus beeksisaniiru.
Kan daawwachaa jirtan TV Afaan Oromoorraa odeeffannoo bifa biyyaatii daawwattoota keenya eegaan odeeffannoowwan gaggabaabaa sa'aatiitti isinitti himnurraa geenya jirra. Odeeffannoowwan gaggabaabaa qabne akkuma itti fufeetti jiran. Manni marii olaanaan dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa qorichaa fi meeshaalee fayyaa birrii miiliyoona 100 ol baasan arjoomee jira. Ejensii misooma musliimota idil addunyaa qindoomina Ustaaz Abubakar Ahmed waliin deeggarsa Muslim Aid America irraa argame ministeera fayyaa fi deeggarsa kana dabarsee kennee jira. Daawaa fi meeshaalee yaalaa kunis hospitaalota mootummaa 5 kan kennaman ta'utu himame. Kunis hospitaala waliigalaa Abboomsaa, hospitaala waliigalaa Kombolchaa, hospitaala sadarkaa tokkoffaa Cinaaksan, hospitaala sadarkaa tokkoffaa Gonchirree fi hospitaala sadarkaa tokkoffaa Qaanteef kennamuu jedhameera. Pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Haji Ibrahim Tufa deeggarsi kun damee fayyaa fi daran barbaachisaadhas jedhan. Deeggarsi kun mul'ata namummaa dhala namaa hunda biraan ga'uudhaaf qabame waan ta'eef sirnaan fayyadamuun hojiirra oolchuun murteessaadhas jedhanii jiru. Ministeerri deetaan fayyaa Sahara Abdullaahii akka jedhanitti deeggarsi kun damee fayyaa deeggaruun rakkoo dhiyeessii salphisuu keessatti shoora isaa olaanaa ta'uu himaniiru. Waldaan raayyaa ittisaa biyyaalessaa Itoophiyaa carraaqii Itoophiyaan galaana diimaatti deebi'uudhaaf taasisaa jirtu gama hundaan kan tumsu ta'uu beeksiseera. Waldichi marii dhimma galaana diimaa irratti xiyyeeffatee gaggeesseera. Itoophiyaa fi galaanni diimaa gonkumaa gargar hin ba'an kan jedhu pirezidaantiin waldichaa Jeneraal Yimir Makonnin gaaffiin hulaa galaanaa galma akka ga'u fi Itoophiyaanonni qindoominaan hojjechuun akka qaban hubachiisaniiru. Waldichi dameewwan isaa 300 olitti fayyadamuudhaan marii kana akka itti fufuu fi misooma akkasumas nageenya irratti si'oominaan akka hirmaatu beeksisee jira. Dhimmi hulaa galaanaa Itoophiyaaf dhimma birmadummaa fi guddina naannichaatiif furtuu ta'uus ibsameera. Galaanni diimaa fi Itoophiyaan uumamaan kan walitti hidhaman ta'uu kan dubbatan Jeneraal Yimir Makonnin gaaffiin hulaa galaanaa Itoophiyaan dhiyeessite madda walitti bu'insaa osoo hin taane fayyadamummaa waloo fi walitti hidhaminsa naannaaf kan mirkaneessu ta'uu eeraniiru. Jijjiiramoota waggoottan darban naannoo Itoophiyaa kibbaatti galmaa'an tursiisuuf hojiin qindoomina damee investimentii dhuunfaa waliin eegalame cimee kan itti fufu ta'uu pirezidaantiin naannichaa Xilahuun Kabbadaa ibsaniiru. Koomishiniin investimentii naannoo Itoophiyaa kibbaa mata duree bu'uuraa deeggarsa qindoominaa fi itti fufiinsa qabuun naannoo Itoophiyaa kibbaa oomishaa fi badhaadhinaa ni uumna jedhuun waltajjiin investimentii sadarkaa naannootti magaalaa Walaayittaa Sooddootti gaggeeffameera. Waltajjii irratti kan argaman pirezidaantiin naannichaa gufuulee damee investimentii keessatti mul'atan maqsuun daldala misoomaa deeggaruudhaaf barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Damee fi dandeettii fi carraawwan jiran irratti hirmaachuun naannichi damee kanarraa fayyadamuu akka ta'uufis hojiiwwan adda addaa hojjetamaa akka jiranis ibsaniiru. Koomishinarri Koomishinii Investimentii naannichaa Tsadaayizaa Gamsaaniitiin naannichatti piroojeektiin investimentii kaapitaala birrii biiliyoona 82.2 galmeessan 1,826 gara hojiitti galuun namoota hedduu fayyadamoo taasisaa akka jirus ibsaniiru. Piroojeektiin kun carraa hojii uumuu guddina dinagdee fi bal'ina tajaajila hawaasummaaf gumaacha olaanaa taasisaa akka jirus ibsaniiru. Daawwattoota oduun daawwachaa jirtan TV Afaan Oromoo isin bira gahaati jiramu ammoo odeeffannoowwan gaggabaaboo sa'aatii kanaaf yaalaarraa arganne kan isin biraan geenyu ta'a. Gaanaan lammiilee diyaaspooraa heddii Afrikaa ta'anii fi lammummaa kennuu eegaltee jirti. Tarkaanfiin biyyattiin fudhattee Afrikaan dandeettii fi beekumsa gama maraan lammiileen gurraachi sababa garaagaraatiin biyyoota addunyaa irratti faca'aa turan akka qabaatan irratti fayyadamuudhaafis gargaaran jedhameera.
biyyattiin murtee kana kan beeksiste waltajjii magaalaa muummee biyyattii Akiraatti gaggeeffameeradha. Saganticha irratti lammiileen diyaaspooraa heddii Afrikaa 155 ta'anii fi lammummaan Gaanaa kennameera. Pireezidaantii Taantuun Gaanaa murteen diyaaspooraadhaa fi lammummaa kennu kun hudhaalee qajeelfamaa fi seerota biyyoota ardittiin kaa'aman darbuun akka ta'e himuun kun ammoo qindoomina walooma Afrikaa cimsuu keessattis boqonnaa haaraa uumaas jedhan. Diyaasporoon lammummaan Gaanaan kennameef kunninis gurraachota yeroo daldala Garba Atlaantikiin gara ardiilee birootti faffacaafaman yoo ta'u, taateen kun eenyummaa Afrikaanotaa dheerina barootaan kan hin banne ta'uu fi agarsiistuudha jedhameera. Afrikaan kibbaa fi Biraazil hariiroo isaanii caalmatti cimsuudhaaf kutannoo qabaachuu beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Siril Ramaphoosaan daawwannaa hojiitiif guyyaa lamaaf Biraazil dhaquun isaanii ibsameera. Pireezidaant Ramaphoosaan magaalaa Biraaziliyaatti simatamaniiru. Simannichatti aansuudhaan gita isaanii Biraazil Lula da Silva waliin mari'ataniiru. Marii isaanis biyyoonni lameen michummaa cimaa qaban caalmatti cimsuuf kutannoo olaanaa qabaachuu ibsaniiru. Keessattuu daldalaa fi ittisa irratti hariiroo qaban caalmatti cimsuu irratti walii galaniiru. Pireezidaantiin Biraazil Lula da Silvaan biyyoonni lameen haleellaa qaama alaa fi yoo saaxilaman waliif birmachuu akka qabanis hubachiisaniiru. Kanaafis dursanii walta'iinsi damee ittisaa caalatti cimsuu qabu akka irratti hojjetamu kan isaan ibsan. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Siril Ramaphoosaan gama isaaniitiin Biraazil yeroo rakkoottis uummata Afrikaa kibbaa cinaa dhaabbachuu dubbataniiru. Keessattuu qabsoo farra sirna apartaayidii ture Biraazil tumsuu ishee galateeffatanii jiru. Hariiroo seenaa qabeessa biyyoota lameenii kana boqonnaa haaraatti ceesisuufis akka hojjetamu himaniiru. Pireezidaantiin Firaans Emmanuel Macron misoomni niwukilaraa walabummaa anniisaa biyyattiif murteessaa ta'uu himanii jiru. Yaa'in dhimma misooma anniisaa niwukilaraa magaalaa muummee biyyattii Paarisitti taa'ameera. Yaa'icha irratti haasaa kan taasisan pireezidaantiin Firaans Emmanuel Macron misoomni niwukilaraa anniisaaf oolu Faransaay fi daran murteessaa ta'uu dubbatanii jiru. Keessattuu hirkattummaa dhiyeessii anniisaa hir'isuu fi walabummaa anniisaa Firaans mirkaneessuudhaaf misoomni niwukilaraa ijoo ta'uu dubbataniiru. Kanuma bu'uureffachuudhaanis dhaabbilee misooma anniisaa niwukilaraa irratti hirmaataniif deeggarsa barbaachisaa taasisuudhaafis waadaa galaniiru. Misoomni anniisaa niwukilaraa walabummaa anniisaa biyyattii mirkaneessuun carraa hojii bal'isuu keessatti gahee guddaa qabaachuu AFP'n gabaaseera. Daawwattoota egaan odeeffannoowwan gaggabaabaa simbiraan gahaa turre xumurreetii jirra. Kanatti aansuudhaan ammoo odeeffannoon biizinasii fi ispoortii irratti ijoowwan isaanii simbiraan gahan ammoo bal'inaan simbiraan gahuudhaaf qophaa'aniiti kan jiranii. Dursa odeeffannoo biizinasii guyyaarraa Mangistuu akkuma itti aansuun odeeffannoo ispoortii ammoo Fayyeeraa Margaatti simbiraan gahaa turtii isaa waliin taasisaa. Keessummaan ulfaataan calaqqee gamtoomina keenyaa ta'e yoo nutti dhufu sagaleewwan amantaa keenya caalmaatti haaromsani.
ilaalames kan dharraan isaan baamne gaaddisni cimaan mul'iftuun tokkummaa keenyaa ta'e Ramadaanii yoo ga'u hunduu haaromee ifni isaanirra ta'ee calaqqisa. Ramadaanaan bareennee tokkummaa keenya irratti titne waliif yaaduu yoo fullaanu milkaa'ina keenya kan biroofis darba. Itti gaafatama keenya baannee gamtoomina uumameen jaalala waliin qooddanna. Daandii jireenya kana fakkaatu irra walii yoo deemnu saffisni raawwii hojii keenyaa hojimaata ammayyoomeen nuuf salphata. Tajaajila si'aayina qabu faana amanamummaan keenya wal sima. Kun immoo gammachuun keenya kan biroofis akka ce'u taasisa. Saffisa yeroo dursuun tarkaanfataa kan ta'e baankiin Awaash tajaajila isaa E-Class jedhamuun wixinee milkaa'ina koorrattis ta'e har'as cina koo jira. Tajaajila dhalarraa bilisaa Awaash E-Class haqa keessan haqiiqaadhaan. Ramadaan Mubaarak. Sponsora keenya baankii Awaash ni galateeffannaa kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo itti odeeffannoowwan biizinasii bal'inaan isin bira qaqqabsiisnu irra geenyerra Mangistuu Akkumaati. Ergitoonni bunaa haala gabaa addunyaa yeroo ammaa hubachuudhaan oomisha isaanii gabaadhaaf dhiyeessuu akka qaban ibsame. Itoophiyaa keessattis oomisha bunaa yeroo gara yerootti dabalaa waan jiruuf faayidaa oomishicha irraa argamuu qabu argamsiisaa akka qabaatus eeramee jira. Yerusaalem Shimallis Bilnasaa qindeessitee jirti. Daldalli bunaa alatti argamu waggoota muraasa darban keessatti guddina olaanaa agarsiisaa jira. Bara bajata 2017 seenaa daldala bunaa biyyattii keessatti galiin olaanaas argameera. Kunis waggoota muraasa darban keessatti damee bunaatiif xiyyeeffannoon kenname firii buusuusaa kan agarsiisudha. Daldaltoonni bunaa alatti erguu irratti bobba'an gabaan buna addunyaa waggaa darbe buna Itoophiyaatiif kan mijatu akka ture himanii barana garuu biyyoota addunyaa keessatti oomishni olaanaan oomishamuu isaatiin wal qabatee gatiin gabaa hir'ataa akka jiru ibsaniiru. Bara darbe sadarkaa addunyaan hanqina oomisha bunaatu ture. Biraazil, Kolombiyaa fi Veetnaam hongeetu ture. Yeroo sanatti nuti gabaa gaarii argannee ture. Sagantaa ashaaraa magariisaa irratti hojii mootummaan hojjeteen oomishni bunaa dachaan dabale. Buna gabaaf dhiyeessineenis galii guddaa biyyaaf argamsiisnee ture. Bara kanas oomishni hin hir'anne. Garuu kan nu rakkisaa jiru galiin bara darbe ture ammas ni jira jechuun haala gabaa addunyaa osoo hin ilaaliin hojii tilmaamaatu hojjetame. ዘንድሮም አለ ብለህ የኢንተርናሽናል ማርኬቱ መከተል ትተህ ግምታዊ ስራ ተሰርቷል. Barana Biraazilii fi biyyoota buna oomishan biroo keessatti oomishni olaanaan gara gabaa addunyaatti galaa waan jiruuf bifa gabaa addunyaas jijjiiraa jira. Kanaan wal qabates oomishni bunaa Itoophiyaa baay'inaan jiru gatii madaalawaa akka hin dhabneef ergitoonni bunaa hatattamaan gara gabaatti ba'uun irraa eegamaas jedhameera. Kaachamna የቡና ዋጋ bara darbe Itoophiyaa keessatti gatiin bunaa gaarii ture. Innis kan ta'e Biraazil fedhii bunaa addunyaa guutuu waan hin dandeenyeef ture. Kunnuuf carraa ta'ee nutis ergitoonni bunaa fayyadamnee jirra. Bara kana bunni Biraazil harka 17.7 guddina agarsiisee jira. Oomishni bunaa isaaniis ji'a waxabajjii keessa gahaa. Kanaaf nutis amma buna oomishne yeroon gabaa addunyaaf dhaqqabsiisuu yoo hin dandeenye namoonni buna keenya bitan kan Biraazil eeggatu. ይሄንን ቡና የሚገዙ ሰዎች ይሄንን ከምንገዛ ያንን እንጠብቅ ይላሉ. Mootummaan gahee bunni diinagdee Itoophiyaa keessatti qabu hubachuun oomishtoota irraa kaasee hanga ergitootaa fi hirmaattota damee kanaatiif hordoffii fi deeggarsa taasisaa jira. Keessumaa dhiyeenya kana ergitoonni bunaa kuusaa bunaa qaban gara gabaatti akka dhiyeessanis deeggarsi taasifamaa jira. አምና ጥሩ ዋጋ ስለነበረ እስከ መጨረሻው ዘንድሮም እንደዛ ይሆናል ተብሎ bara darbe gatii gaarii waan tureef baranas akkasitti rakkoo eegutu jira. Kun qonnaan bulaa fi biyya irratti rakkoo guddaa fida. Sababni isaas bunni oomishame kun osoo hin ergamin yoo ture maal ta'aadha. Nutis amma buna baay'ee qabaachuun kan oomishamus yeroo waliin dhaqqabsiisuuf hojjechaa jirra. የሚጫነውንም ከጊዜ ጋር እየሮጥን ነው. Abbootiin qabeenyaa fi qonnaan bultoonni damee bunaa irratti hirmaatan faayidaa dhuunfaa isaanii cinatti bu'aa biyyaatiif hojjechuu akka qabanis eerameera. እንዴት ነው እዚህ ዙሪያ ላይ ፎከስ አድርገን damee kana irratti akkamiin hojjennee oomisha keenya gabaa addunyaaf dhiyeessinaa kan jedhu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Kana jechuun yoo ekspoortiin goone akka biyyaatti miidhamna. Kanaaf dhiyeessitoonni bunaa harka irratti qabatanii turuu osoo hin taane dafnee alatti erguu qabna. ቡናችን ለመያዝ ሳይሆን በጊዜ ወደዚህ ያልጥተን ኤክስፖርት ማድረጉ Gabaa addunyaa irratti gatiin bunaa yeroo hir'atu bunni alatti ergamuu qabu karaa kontiroobaandii biyya keessaan akka hin qisaasofne hordoffii gochuun mootummaarraa eeggamaas jedhaniiru. የቡና ዋጋ እንደዚህ በመወረድበት ሰዓት ላይ ትልቁ መንግስት ማድረግ አለበት. Yeroo gatiin gabaa gadi bu'u hojiin guddaa mootummaan hojjechuu qabu kontiraabaandii to'achuudha. Bunni oomishamee alatti ergamuu yoo hin dandeenye gabaa biyya keessaatti qisaasa'uu danda'a. Kanaaf ergitoonni mootummaa cinaa dhaabbachuu qabu. ኤክስፖርተሮቹ መንግስትን ማገዝ መቻል አለባቸው። Bunni Itoophiyaa mi'aa isaatiin gabaa addunyaa irratti filatamaa yoo ta'u buna dheedhii qofa osoo hin taane buna akaayamee fi daakame sonatti dabaluun alatti erguuf hojiin eegalamus ibsameera.
Yeroon oomishaalee korojoo pilaastikaa hojiirra oolchuudhaaf kennamee oomisha bakka bu'uu adda baasuu fi gabaaf dhiyeessuudhaaf gabaabbachuusaa abbootiin qabeenyaa warshaalee himan. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo gama isaatiin rakkoo dhimmichaan wal qabatee ka'uu hir'isuudhaa fi qaamolee qooda fudhattootaa damichaa waliin marii yeroo garaagaraatti taasisuudhaan hojjechaa jiraachuusaa ibsee jira. Bal'inasaa akka taanutti qindeessine. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo federaalaa miidhaa oomishaaleen korojoo pilaastikaa faalama naannoo irratti fidan hir'isuu fi amajji 23 bara 2018 irraa eegaluun tajaajila irraa akka hin oolle murteessuun isaa kan yaadatamudha. Murtii kana hordofuunis oomishaalee bakka bu'an irratti hanqinni kan mudate yoo ta'u, dhaabbileen korojoo pilaastikaa oomishan immoo oomisha bakka bu'uu qorannoon oomishuu fi yeroon isaaniif kennamee xiqqaa ta'uu dubbatu. ማሽን ማዘዝ አለ። ማሽኖቹ ከመጡ በኋላ የገጠማ ጊዜ አለ። ይሄ ረጅም ጊዜ ነው የሚፈጀውና ማሽን አጀጁ እንጅራ ማሽን ዳቡ እንጅራ ኩን ሞ የሮ ዴራ ዋን ጋፈቱፍ ቱርቲን ባቲ ጃአ ባየ xiqqoodha. Kanaaf yeroon isaa nuuf dheeratee oomisha bakka bu'u qorachuun hanga jalqabnutti hawaasnis akka hin rakkanneef yeroon gaan akka nuuf kennamu yeroo garaagaraatti gaafachaa jirra. ጊዜው በቂ አይደለም፣ አጭር ነውና ይሄ እንዲስተካከልልን በተደጋጋሚ ጥያቄ ያቀርበናል። የስድስት ወር ጊዜ ቀደም መሰጠቱ ግልጽ ነገር ነው። ግን ሆኖም ምንድነው ቱርቲን ባቲ ጃአን ኡፍ ከነሙን ሁበተማዳ ኩኒ ገሩ ጋሃምቲ ሊጌን ባንኪ ጅራ ከነመለስ ደሜ ሆጂ ተኮራ ገር ሆጂ ብራ ዴሞን የሮ ጋፈታ ስራ መስክ ወደ ሌላ ለመዛወር በጣም አጭር ጊዜ ስለሆነ በዛ ምክንያት ነው ያላለው። አባ taayitaa eegumsa naannootti hoogganaan deeskii qabiinsaa fi dhabamsiisa balfaa waasiiwwan alamuu dhimmichaarratti qooda fudhattoota waliin yeroo garaagaraatti mariin bal'aan taasifamaa ture jedhan. አምራቾቹ ጋር ሰፊ ውይይት ተደጋጋሚ ውይይት ተደርገዋል። oomishtoota waliin marii yeroo garaagaraatti taasisneerra rakkoon jiru haala salphaan kan hiikamuu miti. dhimmichi dhimma hawaasummaa fi diinagdee waliin hidhata kan qabudha. baankonnis dhimmichaarratti maal gochuu qabu isa jedhu irratti hojii eegallee jirra. kanaaf akka dhaabbataatti dhimmicha qabannee qaama dhimmi ilaallatu waliin marii taasisaa jirra. ጉዳዮችንም ሌሎችም ተቋማት ምን መስራት አለባቸው የሚለውን ዝርዝር እቅድ እንትን አድርገው ያንን ሼር ተደርጎ ከዛ በኋላ የተሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። warshaaleen oomishaalee labsichaan hin dhorkamiin oomishuu akka danda'an simanii jiru. የባልትና ውጤቶችን ማሸጊያ መጠቅለያዎችን እያመረቱ ያሉ አሉ። እነዛን golga oomishaalee bu'aa baaltinnaa kan oomishaa jiran jiru. kanaaf isaan kun labsichaan waan hin dhorkaminiif oomishuu danda'u. dhaabbileen muraasni immoo kanneen guutumatti cufaman jiru. kanaaf kanneen cufaman oomisha labsichaan hin dhorkamin kan korojoo pilaastikaatiin ala jiran akka oomishan taasisaa jirra. ነገር ግን በተወሰነ መልክ ያንን ተቀብለው እያመረቱ እየሰሩ ያሉ ተቋማትም እንዳሉ ሁሉ አባን taayitaa eegumsa naannoo sim warshaaleen golgaa oomisha baaltinaa fi tajaajila laawundariif oolan karaa of eeggannoo qabuun oomishuu akka danda'an ibseera. sosochiin Itoophiyaa oomishtuu akka magaalaa Shaggaritti gaggeeffamaa jiru oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaan carraa hojii bal'aa uumaa jiraachuu kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa himan. sosochiin Itoophiyaa oomishtuus rakkoolee damee oomishaa hiikuurratti bu'aa olaanaa galmeessaa akka jirus himanii jiru. sochiin kunis oomishaalee biyya alaatii galfaman oomisha biyya keessaatiin bakka buusu galii alergii guddisuun dinagdee dandeettii oomishaa indaastirii fooyyessuun dabalatatti lammiileedhaaf carraa hojii bal'aa uumuun bu'aa olaanaa galmeessaa jiraachuusaa seeranii jiru. kantiibaa magaalaa Shaggar Tashoomee Addunyaa sochiin kun industiriiwwan magaalichaa babal'isuun sochoosuu fi bu'a qabeessa akka ta'anii fi carraa guddaa kan fidedha jedhan. investoroonni hayyama ijaarsaa eegaa turanis saffisaan gara adeemsa ijaarsaa fi oomishaatti akka ce'an kan ibsan yoo ta'u, kunis industiriiwwan oomishaa 800 ol dandeettii guutuudhaan hojjechuu akka danda'an kan haala mijeessaa jiranii jiru. bulchiinsi magaalichaas damee indaastirii oomishaa daran misoomsuu fi investorootaaf haala mijataa uumuu fi rakkoolee mudatan adda baasuun furuu irratti hojii cimaa hojjechaa akka jirus eeranii jiru. gara odeeffannoo biizinasii biyya alaatti argannetti yeroo dabarru immoo Biraazil oomisha damee bunaa guddisuu fi sanyii bunaa dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dandamatu haaraa 1,500 qorannoon argaman gara oomishaatti galchuuf ta'uu beeksiftee jirti. Instituutiin qorannoo bunaa Sao Paulo akka ifoomsetti sanyiin bunaa dhibee fi dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dandamatan buna arabikaa akka qopheessee ifoomsee jira. qorataa fi injiinarri qonnaa damee bunaa instituutii Haaromii Hojoon
rakkoowwan gosa bunaa irratti qaqqaban biyyee fi qilleensa keessa jiran to'achuudhaa fi hojiin qorannoo irratti hundaa'ee taasifamaa jiraachuu himanii jiru. Qorannoon sanyii bunaa gosoota 2000 irratti gaggeeffame keessa 1500 ol sanyiiwwan dhibee gosa hedduu fi dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dandamatan ta'uu himanii jiru. Gosoota sanyii bunaa kanas jallisii roobaa fi bishaan lafa jalaatiin kan oomishaman adda ba'uus ibsamee jira. Dhiibbaa jijjiirama qilleensaa fi hanqina bishaan addunyaa irraa rakkoo fiduu waan danda'uu fi gosoota sanyii bunaa fooyya'oo ta'an qopheessuurraa akka barbaachises ibsanii jiru. Biraazil lafa hektaara iskuweer kiloomeetirii 10,000 ol oomishaa kan jirtuu fi alergii biyyattii keessaa dhibbantaan 12.3 bunni qooda akka qabus ibsamee jira. AFP wabeeffanne. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya bifa biyyaatiif odeeffannoon biizinesii yeroo kanaaf qabanne kan bagammaatti simbiraan qaqqabsiisne yeroo gaarii qabaadha. Akkatasaa mirichi waan dhaabbatee fakkaata. Daandii mul'ata kee, ariitii milkaa'ina kee wanti ta'e dhaabeera. Hojii hojjechuu eegaltee, jireenya kee farkisi qallatee, daldala kee babal'isuuf kaapitaala dhabdee, amma garuu seexaan dubartummaa kee, humniif dhamaatiin kee daandii sirrii qabatee jira. Liqaan dijitaalaa Masmar kunooti. Baankiin Awaash dhaabbilee idilaa addunyaa garaagaraa faana ta'uun magaalaa Finfinnee alaa dubartoota daldala xixiqqaa irratti hirmaataniif carraa addaa qopheessee jira. Wabiif kaffaltii tajaajilaa tokko malee yeroo ji'a 6 keessatti kan deebi'uu fi hanga waggaa 3 irra deddeebiin liqeeffachuu kan dandeessan. Kaapitaal ka'umsaa hanga qarshii 40,000tti hayyama daldalaaf ragaalee seera qabeessa dhiyeessuun gama marsariitii www.ethiomasmar.com yookaan dameelee baankii keenyaatti galmaa. Liqichi yeroo eeyyamamu karaa Awaash Birri Piroo fudhadhaa. Liqa dijitaalaa Masmar. Odeeffannoo dabalataaf 8980 irratti bilbilaa. Baankii Awaash. Ammoo dabareen kan odeeffannoo ispoortiiti. Ispoortii odeeffannoo ispoortii keenya baankii Awaashiin guddaa galateeffannoo odeeffannoo ispoortii kan isinitti mo'an Fayyiraa Margaati. Guyyaan gareen biyyaalessaa Itoophiyaa dorgommii gulaallii jalqabaa waancaa Afrikaa bara 2027 taphatu ifoomeera. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa gulaallii jalqabaa waancaa Afrikaa bara 2027 gitasaa garee biyyaalessaa Saawutoomii fi Piriinsiipii waliin taphata. Haaluma kanaan taphni marsaa jalqabaa kan Saawutoom itti taphachuuf filate Morookoo isteediyeemii El Abdiitti bitootessa 18 galgala sa'a 1 irraa eegaluun kan taphatamu ta'a. Taphni deebii immoo bitootessa 22 yookaan guyyaa 4 booda jechuudha. Cabsaa sa'aatii 10 irraa eegaluun dirree Itoophiyaa isteediyeemii dirree Dhaawaatti akka taphatamu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa beeksiseera. Walmurkii CB Premier League Itoophiyaa torbee 23ffaan kaleessa taphoota eeggamoo yoo keessummeessu tapha baankii daldalaa fi dirree dhawaan taphatanii ala kanneen biroo qixaan xumuraman. Baardar waliin kan morkatee Nagallee Arsiin tapha isaa galchii malee xumuruun qabxii qooddatee carraa garaagarummaa dursaa liigichaa fi isa gidduu jiru gara qabxii 2tti dhiphisuu dhabeera. Nagallee Arsiin taphoota 3 walitti aansee taphateen qabxii 3 argachuu kan hin dandeenye yoo ta'u tokko injifatamuun lamaan immoo qabxii qooddateera. Kaleessuma Midrar Gannashiree fi Faasil tapha isaanii ta'uu qixaan xumuruun qabxii yoo qooddatan Adiyyaa Hosaayinaa fi Itiyoo Inshuraansis tapha isaanii galchii wal fakkaataa ta'uu qixaan xumuruun qabxii tokko ta'uu qooddataniiru. Walmurkiin baankii daldala Itoophiyaa fi dirree dhawaa gidduutti gaggeeffame immoo injifannoo baankii daldalaa 1-0 xumurame. Taphoonni CP Premier League Itoophiyaa torbee 23ffaa morkiiwwan lamaarra keessummeesseen kan xumurame yoo ta'u taphoonni lameenuu waareen booda sa'a 10 irraa eegaluun isteediyeemiiwwan garaagaraa itti taphataman. Isteediyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Adaamaa fi Arbaa Minci waliin morkachuun Arbaa Minci 2-0 injifatee qabxii 3 argateera. Taphni isteediyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa irratti Hawaasaa fi Maqalee Sabaa Indartaa gidduutti gaggeeffame immoo injifannoo Hawaasaa 1-0 xumuramuun Hawaasaan garaagarummaa dursaa liigichaa Buna Sidaamaa waliin qabu gara qabxii 2tti dhiphisee jira. Walmorkiin taphoota
Pireemiyar Liigii dubartoota Itoophiyaa torbee 18ffaan morkiiwwan har'a keessummeesseen yoo eegalu baankiin daldalaa fi Itiyoo Elektiriik morkattoota isaanii injifataniiru. Tapha har'a waareen duraa taphatameen shaampiyoonaan bara darbee baankiin daldalaa kutaa magaalaa Boolee 2-1 injifachuun qabxii 3 milkeesseera. Galchii baankiin daldalaa ittiin injifatee isa Gannati Girmaa fi Immush Daani'el yoo galchan Tsiggeenash Odeemmoo galchii tokkicha kutaa magaalaa Boolee Muhamuu Jalaan olchine galchiteetti. Tapha eeggamaa torbee kanaan immoo wal morkiin Itiyoo Elektiriikii fi kutaa magaalaa Dataa gidduutti taphatame injifannoo Itiyoo Elektiriik 4-2 xumuramuun Itiyoo Elektiriik dursummaa isaa cimsateera. Morkichaan Daagmaawis Salamoon gama Itiyoo Elektiriikiin galchii lakkoofsuun atileetii hojjettu walumaa galatti liigichaan barana galchii 22 lakkoofsuun yeroo gaarii dabarsaa jirti. Maaleet Mitikkuu immoo galchii liigichaan galchitee kurnaffaa liitaa irratti lakkoofteetti. Qabxii argame kan hordofuun Itiyoo Elektiriik qabxii 49 liigicha dursuu yoo itti fufu baankiin daldalaa immoo qabxii 2 caalamee qabxii 47 sadarkaa lammaffaan hordofaa jira. Taphoonni Pireemiyar Liigii dubartoota Itoophiyaa torbee 18ffaa borollee yoo itti fufanii Shaggar magaalaa Finfinnee waliin Adaamaan immoo Buna Yirgaa Caffee waliin morkiin taasisan ni eeggama. Odeeffannoo ispoortii madda alaattan darba. Waancaa FA Ingilaandiin ramaddeen nusa xumuraa kaleessa yoo ifoomu Liiverpuulii fi Maanchester Siitiin carraan walitti dhufaniiru. Taphoonni nusa xumuraaf darbuu kaleessa kan xumuraman yoo ta'u West Ham Brentford injifachuun nusa xumuraaf darbuu isaa mirkaneeffateera. Taphni gareewwan lamaanii dilee fi taphni daqiiqaa dabalataa 2 qixaan xumuramuu hordofee West Ham rukuttaa peenaalitii 3-2 injifachuun walakkaa xumuraaf darbuu isaa kan mirkaneeffate. Carraan morkattoota nusa xumuraa kaleessumaa yoo ifoomu Manchester City fi Liverpool walitti dhufaniiru. Waancaa afurii morkachaa kan jiru Manchester Cityin walakkaa xumuraaf darbuuf morkiin Liverpool waliin taasisuu gamanumaan ni eeggama. Akkuma Manchester City waancaa afurii morkachaa kan jiru Arsenal kilaba Championship keessa taphatu Southampton waliin yoo ramadamu Chelsea immoo Port Vale waliin ramadameera. Kaleessa Brentford mo'achuun morkattoota xumuraa ta'uu kan mirkaneeffate. West Ham United immoo Leeds United waliin kan ta'u ta'a. Walmorkii waancaa Champions League Awurooppaan taphoonni nusa xumuraa fi darbuu marsaa jalqabaa har'aa fi boru taphatamu. Taphoota har'a taphataman keessaa morkii Liverpool dirree ala Galatasaray waliin taphatuu fi Newcastle immoo dirree isaa irratti Baarseloonaa waliin taphatu ni eegama. Nuuroomaanu. Dorgommiilee kubbaa miilaa namni hedduu hawwiin eegu keessaa tokko kan ta'e waancaa Champions League Awurooppaatiin taphoonni marsaa mo'atanii darbuu kan immoo marsaa 16ffaarra eegalamu. Dorgommichaan irra taphoonni 4 yoo taphataman taphoota kanneen keessaa kan galgala sa'aatii 2 fi daqiiqaa 45 irraa eegaluun Liverpool Galatasaray wajjinii fi galgala sa'aatii 5 irraa eegaluun immoo Newcastle United Barcelona wajjin taphatan xiyyeeffannaa argateera. Har'a Liverpool istaadiyeemii Raams Paarkitti kan keessummeessu Galatasaray kilaboota gurguddoo Tarkiyee fi Awurooppaa keessaa isa tokko. Kilabichi milkaa'ina Suupper Liigii Tarkiyee keessatti galmeessisee irra darbee deeggartoota ciccimoo fi sodaachisoo ta'an qabaachuudhaan beekama. Istaadiyeemiin garichaa deeggartoota 53,000 ol qabatu garee faallaa dhiphina jabaa keessa galchuun beekama. Kilaboonni gurguddoon Awurooppaa hedduus istaadiyeemii kana dhaqanii yeroo hedduu yoo rakkatan mul'ateera. Kanumarraa ka'uudhaan eegaa deeggartoonni Galatasaray garee faallaadhaan baga nagaan gara azaabaa dhuftan jechuudhaan kan simatanii. Kilabiin Ingilaand Liverpoolis har'a qormaanni cimaan akka isa mudatu ni eegama. Liverpool yeroo ammaa Premier Liigiidhaan sadarkaa 6ffaa irra jiraatus Champions League Awurooppaatiin sadarkaa 3ffaa qabateeti marsaa liigii kan xumure. Kunis tapha kanaaf ofitti amanamummaa akka dabaluuf ni eegama. Galatasaray ammoo marsaa kanaaf ga'uuf mo'atanii darbuudhaan Juventusiin tapha dhaqaa galaan injifateera. Tapha san irratti deeggartoonni isaa hokkara kaasaniin tapha deebii Anfield irratti Liverpool wajjin qaban irratti hirmaatanii. Kanumarraa ka'uudhaan eegaa Galatasaray dirqama tapha irraa qabxii argachuu keessa kan seenu. Garichi baruma kana ji'a fulbaanaa keessa Liverpool Champions League Awurooppaatiin simatee goolii 1-0 injifachuunsaa har'aaf hamilee ta'uufii danda'a. Galatasaray taphoota 4 darbee walitti aansee kan injifate yommuu ta'u taphoota 13 darban istaadiyeemii isaa irratti taphate irratti immoo goolii 3 ol galchuu danda'eera. Cimina kana keessatti immoo ga'een taphataa sarara fuulduraa lammii Naayijeeriyaa Victor Osimhen guddaadha. Taphatichi har'as sarara ittisaa Liverpool ni dhiphisa jedhamee eegama. Taphoota 8 darbe keessaa 7 injifachuu kan danda'e Liverpool taphoota 3 irratti goolii 5 keessummeessuudhaan
sararrisaa isaa hanga tokko rakkachaa akka jiru mul'iseera. Haa ta'uutii kilabichi bara kana Champions League Awurooppaatiin taphoota dirree isaatiin ala taphatu haala salphaadhaan injifachaa kan jiru. Garichi taphoota 4 dirree isaatiin ala taphate irratti goolii 2 qofa keessummeessuudhaan 9 immoo garee faallaa irratti lakkoofsiseera. Kilabichi Galatasaray wajjin yoo taphatu garuu hedduu rakkata. Akka fakkeenyaatti kilabiin Merseyside taphoota 6 darbee Galatasaray wajjin taphate keessaa 3 yoo mo'amu 2 immoo qixaan xumuree tokko qofaan injifachuu danda'e. Taphni eegamaan galgala kanaa inni biraa sa'aatii 5 irraa eegaluudhaan Barceelonaan Newcastle United wajjin istaadiyeemii St James Park irratti morkachiisa. Yeroo torbee lama hin guutne keessatti kilaboota magaalaa Manchester lamaan keessummeessuudhaan Manchester United injifatee Manchester City'dhaan immoo kan mo'ame Newcastle har'a dursaa La Liga Spain Barcelona irraa qormaata jabaatu isa eeggata. Torbee darbee La Ligaadhaan Atletic Club injifachuun dursummaa isaa kan cimsate Barcelonaan Frankie de Jong, Julius Koundé fi Gavi sababii miidhamaatiin tapha kanarratti akka hin fayyadamne mirkanaa'eera. Gama Newcastle'n immoo Jacob Ramsey fi Tonali miidhamarraa kan dandamatan hogguu ta'u Fabian Shari fi Bruno Guimaraes garuu ammas miidhamaan garee kanaan ala ta'aniiru. Kilaboonni kunneen lamaan baranuma Champions League Awurooppaatiin St James Park irratti waliin taphachuudhaan Barcelonaan goolii Marcus Rashford galchee lamaan injifachuunsaa kan yaadatamudha. Kilaboota Champions League Awurooppaa bara kanaa injifachuu danda'an jedhamanii tilmaama olaanaa argatan keessaa tokko kan ta'e kilabiin Jarmanii Bayern Munchen immoo dirree isaatiin ala har'uma galgala Atlaantaa wajjin taphata. Premier League England keessa turuuf tattaafachaa kan jiru Tottenham immoo Wanda Metropolitano irratti kilaba Spain Atletico de Madrid wajjin morkata. Daawwattoota keenya odeeffannoo ispoortii galgala kana bal'inaan qindeeffannee xumureen jira. Qophiileen keenyatti fuusaa waliin yeroo gaarii. Odeeffannoo nu biraan gahanii fi fayyaraa fi mangistuu galateeffannee ammoo kanatti aansuun odeeffannoo raaga haala qilleensaa magaalota gurguddoo biyyattii kan guyyoota taananii isin biraan keenya daawwadha. daawwattoota keenya egaa odeeffannoo bifa biyyaa marsaa tokkoffaadhaan odeeffannoo gaggabaaboo ispoortii fi biizinasii akkasumas ammoo egaan meetrooloojii jennee as keenyatti kan jirru gara goolabaatti jira. Saa xumuruu keenyaan dura garuu marsaa lamaffaa odeeffannoo bifa biyyaa keessatti dhimma akka ajandaatti yookaan ammoo dhukaa oduutti qabanne isinitti himuudhaaf egaa dhimma filannooti. Filannoon akka biyyaatti ajandaa guddaa akka biyya keenyatti bara kana qabnu keessaati. Egaa filannoo waliigalaa torbaffaan bara kana gaggeeffamuudhaaf qophiitti jira. Kana waliin wal qabatee egaa guyyoota muraasaatiin dura immoo galmee filattoota eegalamuun isaa ni yaadatama. Kana irrattis egaa filattoonni hanga ammaatti galmee irra jira maal fakkaatan yaanni hawaasaa maal kan jedhuu fi akkasumas dhimmoota kanneen biroo filannoodhaan wal qabatan irratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoowwan garaagaraa ajandaa taasifannee isin biraan ga'uudhaaf qopheeffanneeti kan jirru. Egaan turtiin keessan hanga xumuraatti nu faana ta'u daqiiqaa muraasaan booda immoo odeeffannoo bifa biyyaa marsaa lamaffaatiin walitti deebinu ta'a. Waliin tura.
Itoophiyaa ta'uudhaaf na fakkaadhu seenessa jedhutu ture. Rakkoo lafarra harkifatee dhufee aangoo mootummaa qabannee yeroo waggaa tokko hin caalle keessatti konferensii nagaa biyyoolessaa yaamuudhaaf murteeffannee jirra. Yoo biyya kana keessatti cabinsi siyaasaa jira, rakkoon hammattummaa jira jettanii kan kaastan yoo ta'e ammam marii kanaaf qophiidha. Nagaa sirna qabu, seera qabu, caaseffama qabu, hunda hirmaachisu dimokiraatawaadha kan gaggeeffamu barbaannu. Namoota galcheera, mariisiseera, teessiseera, namoota warra afanii jedhanoo. Warri karaa waraanaa hin baasu jedhan qaama marii biyyaalessaa kanaa ta'anii jiru. Lolli biyya kana keessa jiru hir'ina dimokiraasii irraa akka ta'e uummati biyya kanaa itti amanaa. Boora'uu nageenyaa kana keessatti gahee isinirraa eegamu baattaniitu jettanii amantu akka paartii keessanii. Karaa nagaatiin filannoodhaan gaaffiin uummata Oromoo deebi'ee akka jiru qabna. Ganna qonnaa ganna mi'aan gaas hin argannu mi'aan xiqqaadha. Bishaan kun sirriitti itti dabalamee fi dargaggeewwan kana caalaa akka itti hirmaatanidha. Wabii midhaan nyaataa, alargee dhisi, carraa hojii muusii wantoota afran qabatee kan deemu ta'uu isaati. Qonna qamadii kilaasteraan gannas bonas. Hektaararraa haga kuntaala 40 arganna jennee abdanna. Qonnaan bulaanii qonna aadaa duraan qabu sanarraa karaa ammayyaatti akka inni ce'u. Yoo xiqqaate gabaan giddu galeessaa kan timaatimaa akka waliigalaatti magaalaa keenyatti muratu. Hojjannee lafuma maasuma keessa gannee gara mana gizee baay'ee gallee jira. Duraan daldaalaan baay'ee rakkataa turre.
qonnaan bula aanaa duudaa keessa kan jiru. Kallattiidhaan maasaa keenyarraa findee asitti waan gurgurruuf. Paappayaan guyyaarraa makiinaa sirraa fe'ee deemu. Baay'ee tokko irratti ilaallu naannoo birrii 15,000 amma 20 dhufuu danda'a normaali garaagarummaan inni qabu jechuudha. Investimentoonni gama kanaan dhufanii hojii isaanii hojjechuu hin danda'ani. Gama keenyan aanaan qophiidha jechuudha. Akkaataa kanaan waa deemnee Itoophiyaan nyaataan of danda'u duwwaa osoo hin taane isaa olitti gurgurtee fayyadamuufis kaan gargaaruufis haala mijataaf humna qabdi. Itoophiyaa ta'uudhaaf na fakkaadhu seenessa jedhutu ture. Rakkoo lafarra harkifatee dhufee aangoo mootummaa qabannee yeroo waggaa tokko hin caalle keessatti konferensii nagaa biyyoolessaa yaamuudhaaf murteeffannee jirra. Yoo biyya kana keessatti cabinsi siyaasaa jira, rakkoon hammattummaa jira jettanii kan kaastan yoo ta'e ammam marii kanaaf qophiidha. Nagaa sirna qabu, seera qabu, caaseffama qabu, hunda hirmaachisu dimokiraatawaadha kan itti gaggeeffamu barbaannu. Namoota galcheera, mariisiseera, teessiseera, namoota warra afanii jedhanoo. Warri karaa waraanaa hin baasu jedhan qaama marii biyyaalessaa kana ta'an jiru. Lolli biyya kana keessa jiru hir'ina dimokiraasii irraa akka ta'e uummati biyya kanaa itti amanaa. Boora'uu nageenyaa kana keessatti gahee isinirraa eegamu baattaniitu jettanii amantu akka paartii keessanii. Karaa nagaatiin filannoodhaan gaaffiin uummata Oromoo deebi'aa akka jiru qabna. ganna qonnaa ganna mi'aan gaas hin argannu mi'aan xiqqaadha. Bishaan kun sirriitti itti dabalamee fi dargaggeewwan kana caalaa akka itti hirmaatanii. Wabii midhaan nyaataa, alargee hidhisi, carraa hojii muusii wantoota afran san qabatee kan deemu ta'uu isaati. Qonna qamadii kilaasteraan gannas bonas
hektaararraa haga kuntaala 40 arganna jennee abdanna. Qonnaan bulaanii qonna aadaa duraan qabu sanarraa karaa ammayyaatti akka inni ce'u. Yoo xiqqaate gabaan giddu galeessaa kan timaatima akka waliigalaatti magaalaa keenyatti muratu. daawwattoota barsaa lammaffaa odeeffannoo bifa biyyaatiin walitti deebineeti kan jirru turtiin keessan hammas nu faana haa ta'u odeeffannoowwan biyya keessaa fi biyya alaa taateewwan akka biyyaatti guyyaa har'aa gaggeeffaman irratti xiyyeeffachuun odeeffannoo bifa biyyaa guyyaa har'aa kan marsaa lammaffaa kan isin biraan geenyu ta'a ammas oduuwwan ijoo sa'aatii kanatti isin biraan geenyu dursinee kan eegallu ta'a. Holqi naasiyool godina Harargee bahaa aanaa malkaa bal'ootti argamu hawwattummaa turizimii olaanaa akka qabu ministeerri muummee Abiy Ahmed himaniiru. Qaamoleen hawaasaa garaagaraa kaardii filannoo fudhachuun filannoo waliigalaa torbaffaaf qophaa'uu ibsaniiru. Itoophiyaatti tumsa waloo cimsuun deeggarsa alarraa dhufu hambisuuf hojjetamaa jiraachuu koomishiniin hojii hooggansa sodaa balaa biyyaalessaa beeksise. Gaanaan lammiilee diyaaspooraa hiddaan Afrikaaf lammummaa kennuu eegalte. daawwattoota kunniin egaa ajawwan oduu sa'aatii kana marsaa lammaffaan isin biraan geenyuti kanan dabalatattamu duka oduus ni qabna akkuma duratti kaasne dhimma filannoo irratti xiyyeeffachuudhaan egaa keessawuu galmeen tibbana kan filattoota eegalamuu wajjin wal qabate sochiin galmee irra jiru maal fakkaata hawaasni yoo qophiin taasisaa jiran kan jedhuu fi akkasumas dhimmoota filannoo wal qabatan kanneen biroo irratti odeeffannoowwan qopheeffanne kan isin biraan geenyu ta'a turtiin keessan nu waliin haa ta'u mabeetta shoomati ammas waliin turtii kanan taasisu odeeffannoowwan gaggabaaboo sa'aatii kana durfachuudhaan kan eegalu ta'a. wiirtuun kennaa tajaajila qindaa agarsiiftuu raawwii tajaajila mootummaa ijoo fi fayyadamummaa lammiilee cimsaa jiruuti jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed. Ministeerri muummee Abiy Ahmed wiirtuu tajaajila iddoo tokko masoob magaalaa Hararitti hundeeffamee daawwataniiru. Wiirtuun tajaajila iddoo tokko qaama sagantaa biyyaalessaa tajaajiloota mootummaa bakka tokkotti gurmeessuutiin dhiyeessuudhaaf qaamamee ta'uu ergaa daawwannaa isaanii ilaalchisuudhaan gara fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii kanaan dabarsan irratti himaniiti kan jirani. wiirtuun tajaajila iddoo tokko Hararis dhaabbilee 8 foddaa tajaajila 24 tajaajila uummataa garaagaraa 67 bakka tokkotti tajaajilamtootaaf dhiheessuu kan danda'u ta'uun himameeti kan jiru. Raawwiin biyyaalessaa kun egaa ga'umsa tajaajila mootummaa waliin ga'insaa fi itti quufinsa tajaajila lammiilee fooyyessuudhaa fi dhaabbilee gidduutti tajaajila bifa bittinaa ta'een kan dura kennamaa ture hir'isuudhaan mallaqaa fi akkasumas yeroo tajaajila akkana argachuudhaaf hawaasni baasaa ture hir'isuudhaaf kan dandeessises akka ta'e ministeerri muummichaa ibsanitti kan isaan jirani. wiirtuun tajaajila iddoo tokko masoobee bifa ejjennoo cimaa mootummaan ce'umsa diijitaalaa fi kenna tajaajila qindaa'aaf qabu agarsiisuun guutuu biyyattiitti babal'achaa akka jiru ibsame. Fayyaa haadholii fi daa'immanii
fooyyessuudhaaf hojiiwwan hojjetaman bu'aa qabatamaa buusaa jiraachuu ministeerri fayyaa beeksiseetii kan jiru. Ministeerri fayyaa dhaabbilee tumsiisota waliin ta'uudhaan deeggarsa dhiyeessii galteewwan meeshaalee fayyaa irratti waliigaltee mallatteesseetii kan jiru. Waliigaltichis waggoota 3 dhufanitti hojiirra oolaa jedhamee jira. Kanaanis waggaa 3 keessatti deeggarsa galteewwan fayyaa doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 82.4 gochuun akka danda'ame ibsamee jira. Waltajjii kanarratti kan argaman ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa waggoottan jijjiiramaa darban hojiileen damee fayyaa irratti hojjetamaniin bu'aan qabataman akka argame ibsanii keessattuu fayyaa haadholii fi daa'imman irratti hojiin hojjetame hojii fakkeenyummaa qabu akka ta'e kan isaan dubbatan. Itoophiyaatti ambaasaadar Neezerlaandis Kiristiin Paaraan gama isaaniitiin biyyi isaanii Itoophiyaa waliin tumsaa damee fayyaa qabdu cimsitee itti fuftis jedhanii jiru. Jijjiirama damee fayyaan galmaa'aa jiru fiixaan baasuu fi tumsa eegalame tuufsisuun akka hojjetamus beeksisaniiru. Manni marii olaanaan dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa qorichaa fi meeshaalee fayyaa birrii miliyoona 100 olitti tilmaamamuun deeggarsa taasisee jira. Ejensii misooma musliimota Itoophiyaa qindoomina Ustaaz Abubakar Ahmadiin deeggarsa musliim eeda Ameerikaarraa argame ministeera fayyaatii fi dabarsee kennee jira. Daawaa fi meeshaaleen yaalaa kunniinis hospitaalota mootummaa 5 kan kennaman ta'utu ibsame. Kunis hospitaala waliigalaa Abboomsaa, hospitaala waliigalaa Kombolchaa, hospitaala sadarkaa tokkoffaa Cinaaksan, hospitaala sadarkaa tokkoffaa Gunchurree fi hospitaala sadarkaa tokkoffaa Qaanteef kennamaa jedhamee jira. Pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Haji Ibraahiim Tufaa deeggarsi kun damee fayyaatii fi daran murteessaa fi barbaachisaa akka ta'e ibsanii jiru. Deeggarsi kun mul'ata namummaa dhala namaa hunda bira gahuu waan ta'eef itti fayyadama isaa hordofuun barbaachisaa ta'uu fi tumsi kun cimoo akka qabus ibsaniiru. Ministeerri Deetaan Fayyaa Saarallaa Abdullaahii akka jedhanitti deeggarsi kun damee fayyaa deeggaruun rakkoo dhiheessii salphisuudhaaf iddoo guddaa kan qabu ta'uu ibsaniiru. Kan daawwachaa jirtan TV Afaan Oromootii odeeffannoo bifa biyyaa marsaa lammaffaa irratti kan argamnu odeeffannoowwan gaggabaaboo sa'aatii kanaatti kan isin biraan gahaa jirru. Jijjiiramoota waggoottan darban Itoophiyaa kibbaatti naannoo Itoophiyaa kibbaatti galmaa'ee tuufsisuudhaaf hojiin qindoominaan daa'imman investimentii irratti dhufee bu'aa qabatamaa galmeessuutti dhufee jira jedhan pirezidaantiin naannichaa obbo Xilaahuun Kabbada. Komishiiniin investimentii naannoo Itoophiyaa kibbaa mata duree bu'uuraa deeggarsaa qindoominaa fi tuufiinsa qabu naannoo Itoophiyaa kibbaa oomishaa fi badhaadhina qabu ni uumaa jedhuun waltajjiin investimentii sadarkaa naannootti magaalaa Walaayittaa Sooddootti gaggeeffameera. Waltajjii kanarratti kan argaman pirezidaantichi gufuulee damee investimentii keessatti mul'atan maqsuudhaan daldaltoota misoomaa deeggaruun barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Dandeettii fi carraaqqiiwwan jiran irratti mari'achuudhaanis naannichi damee kanarraa fayyadamoo akka ta'uu fi hojiiwwan adda addaa hojjetamaa akka jiranis kaasanii jiru. Komishinarri Komishinii Investimentii naannichaa Atsade Aayizaa gama isaaniitiin naannichatti piroojeektoonni investimentii kaapitaala birrii biiliyoona 82.2 ol galmeessan 1,826 gara hojiitti galuu namoota hedduudhaas fayyadamoo taasisaa jiru jedhan. Piroojeektoonni kunneen carraa hojii uumuu, guddina dinagdee fi babal'ina tajaajila hawaasummaaf gumaacha olaanaa taasisaa jiraachuu himaniiru. Odeeffannoowwan gaggabaaboo maddeen alaatiin ammoo Afrikaan kibbaa fi Biraaziil hariiroo isaanii caalmatti cimsuudhaaf kutannoo akka qaban beeksisaniiti kan jiran. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siril Raamaafozaan daawwannaa hojii guyyaa lamaaf Biraaziil dhaqanii jiru. Pirezidaantii Siril Raamaafozaan magaalaa biyyattii Biraaziiliyaattis simatamanii jiru. Simanichaatti aansuudhaan gita isaanii Biraaziil Lula da Silva waliin dhimmoota adda addaa irratti akka mari'atan nagahameera. Marii isaaniin biyyoonni lameen michummaa qaban caalmatti cimsuuf kutannoo olaanaa qabaachuun ibsameera. Keessattuu daldalaa fi ittisa irratti hariiroo qaban caalmatti kan cimsan ta'uu irratti walii galaniiru. Pirezidaantiin Biraaziil Lula da Silvaan biyyoonni lameen haleellaa qaama alaa fi yoo saaximan waliif birmachuudhaaf akka qabanis hubachiisanii jiru. Kanaafis dursanii walta'iinsa damee ittisaa caalatti cimsuu qabnas
jedhaniiru. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa gama isaaniitiin Biraazil yeroo rakkootti uummata Afrikaa Kibbaa cinaa dhaabbachuu dubbatanii jiru. Keessattuu qabsoo farra sirna apartaayidii ture Biraazil tumsuu isheetiin kan isaan galateeffatan hariiroo seena qabeessa biyyoota lamaanii kana boqonnaa haaratti cimsuudhaafis akka hojjetan himaniiru. Pireezidaantiin Firaans Emmanuel Macron misoomni niwukilaraa walabummaa anniisaa biyyattii murteessaa ta'uu himanii jiru. Yaa'inni dhimma misooma anniisaa niwukilaraa magaalaa muummee Faransaay Paarisitti gaggeeffameera. Yaa'icha irratti haasaa kan taasisan Pireezidaanti Emmanuel Macron misoomni niwukilaraa anniisaaf oolu Faransaay fi murteessaa ta'uu dubbatanii jiru. Keessattuu hirkattummaa dhiyeessii anniisaa fi akkasumas walabummaa anniisaa Firaans mirkaneessuudhaa fi misoomni niwukilaraa murteessaa fi dhimma ijoo ta'uu himanii jiru. Kanuma bu'uureffachuudhaan dhaabbilee dhuunfaa misooma niwukilaraa irratti investi godhanii fi waamicha dhiyeessanii jiru. Mootummaan Firaans dhaabbilee misooma niwukilaraa irratti hirmaataniif deeggarsa barbaachisaa akka taasisu waadaa galaniiru. Misoomni anniisaa niwukilaraa walabummaa anniisaa biyyattii mirkaneessuun carraa hojii bal'aa uumuu keessattis gahee guddaa gumaachuu akka danda'u AFP'n gabaaseera. Daawwattoota dhuka oduurraa geenye jirra. Dhuka oduutiin egaa keessaa dhimma filannoo irratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoowwan garaagaraa simbiraan akka geenyu dursinee quba sin qabsiisneerra. Amma immoo itti aansuudhaan egaa odeeffannoo dhimma filannoo irratti keessaa paartileen morkattootaas ta'e paartileen maal qophaa'aa jiru maal godhaa jiru imaammata isaanii akkamiin dhiyeessaa jiru yaadni isaanii maal fakkaata waan jedhu akkasumas immoo galmeedhaaf egaa torbeen kun eegalameeti kan jiru galmeen isaa kanarratti yaadni hawaasa maal fakkaata kan jedhu dhuka oduutiin simbiraan geenya odeeffannoo jalqabaatiin paartilee siyaasaa filannoowwan imaammata faayidaa biyyaalessaa of keessaa qabatanii dhihaachuu akka qabu ni himama. Filannoo waliigalaa torbaffaa baatii caamsaa keessaa filatamuufis paartileen siyaasaa fedhii dhuunfaa isaaniirraa faayidaa biyyaalessaaf dursa kennuu akka qaban hayyoonni kan isaan gorsanii dhimma kanarratti bal'ina kan qindeessee jiru Abaaboo Maamooti daawwadha. Bakka argama Itoophiyaa kan ta'e gaanfi Afrikaa naannoo biyyoonni hedduun wal morkii keessatti gaggeessanidha. Lagni Abbayyaa fi Galaanni Diimaa immoo ka'umsa wal morkii biyyootaati. Itoophiyaan haala teessuma lafaan kan badhaate faayidaa akka naannawichaatti argachuu maltuu fi imaammata naannawichaa yookaan kan idil addunyaa hordofuun dirqama. Filannoo waliigala torbaffaa ji'a caamsaa dhufutti gaggeeffamuu fi paartileen siyaasaa duula na filadhaa irratti argamu. Paartileen kunneenis haala jijjiiramuu siyaasa idil addunyaa keessatti faayidaa biyyaalessaa eegsisuun imaammata akka idil addunyaatti socho'uu danda'u qabatanii dhiyaachuu akka qaban hayyoonni ni ibsu. ኢትዮጵያ በቀጠናው ላይ ያጣችውን በሙሉ የምታስመልስበት Itoophiyaan akka naannawichaatti kan dhabde hunda akka deebifattuuf ajandaawwan kaanis ta'e kan hin kaane haala itti fufsiisuun danda'amuun madaalli addunyaa kan hin miine waan ta'eef adeemsa faayidaa biyyaalessaa keenya eegsisuu danda'u qabaachuu qabna. Naannawichatti gaheen keenya daran guddatee dhufuu qaba. Humni bakka biraa irraa dhufu naannawicha kana irratti guddatee mul'achuu hin qabu. Humni Itoophiyaa daran guddatee kan dhufu yoo ta'e akka Afrikaatti guddatee too mul'ata. Kun immoo sirna idil addunyaaf gahee qabaata. ወደ ስልጣን የሚመጣውም አካል ወይም ደግሞ በፖለቲካ ፓርቲነት ተመዝግቦ የሚንቀሳቀስ አካል qaama gara aangootti dhufus ta'e yookaan ammoo paartiin siyaasaa galmaa'ee kan socho'u wayitaa filannootti hirmaatu jalqaba irratti faayidaa biyyaalessaa dursuu qaba. Fedhiin ofiin dura faayidaa fi fuuldura biyyaa uummataa kan mirkaneessu ta'uu qaba. Faayidaa dinagdee dhuunfaa siyaasaa kan ittiin mirkaneeffannu taasisuu hin qabnu. Adeemsa duula na filadhaa keessattis yaadonni dhiyaatan rakkoolee akka biyyaatti jiran furuu fi fuulduree biyyattii kan akeeku ta'uu qabaas jedhan. ኢትዮጵያ የውስጥም ሆነ የውጫዊ ተግዳሮቷ ሰፊ ነው። መልካም እድሏም ደግሞ በዛው ልክ ጎልቶ ሊመጣ ስለሚችል Itoophiyaatti rakkooleen alaa fi keessoo ishee baay'eedha. Carraa gaariin ishee ammoo qixuma kanaan dhufuu waan danda'uuf kanaaf kan madaalu akka biyyaatti akka ardii fi idil addunyaatti ajandaa fi imaammata siyaasaati kan yeroo kanatti barbaachisu. Kana malee ajandaawwan ka'aa turan yeroo ammaatti akka ajandaa guddaatti hin lakkaawwaman. Ilaalcha siyaasaa fi imaammata keenya irratti hanqina muraasa argee jira. Haala uummata amansiisuu danda'uun ta'uu qaba. ለምርጫ የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብዙ ስራ ይጠብቅባቸዋል።
paartileen siyaasaa filannoof dorgoman hojiin hedduu isaanirraa eegama. Yeroo hunda mormii irratti xiyyeeffachuu qabu jedhee namanu yaada isaaniidha kan isaan qabatanii dhiyaachuu qaban. Siyaasa isaanii uummata gidduutti walamantaan akka jiraatuuf tarii kan mo'an yoo ta'e kan uummataaf waadaa galan adeemsa hojiitti jijjiiruu irratti imaammata qabaachuu qabu jedheen yaada. Adeemsa filannoo keessatti dorgommiin naga qabeessa akka jiraatuu fi olaantummaan yaadaa akka ol ka'uuf hojjechuun hundarraa eegama. Olaantummaan yaadaa ol ka'uun ammoo filattoonni fuulduree biyya isaaniitiif ifatti akka murteessaniif gahee qaba. Itti fufneerraa filannoo waliigalaa torbaffaa barana gaggeeffamu irratti mootummaa bakka bu'u filachuudhaaf kaardii yeroon fudhachuun qophaa'aa jirra jedhan jiraattonni magaalaa Dambidolloo. Milkaa'ina filannichaaf gahee isaanii kan baatan ta'us jiraattonni kunniin ibsanii jiru. Yaan isaanii akka ta'anitti dhiyaata. Akkaataa qajeelfama warri filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa baasetti waggaa 5 uummatii naaf ta'a biyya kana hin bulcha kan jedhamu labsiirra taa'ee jira akkaataa seera mootummaatti. Kanaaf filannoo marsaa torbaffaa kana haqa qabeessa filannoo haqa qabeessa ta'e filannoo nageenya keessatti mirkanaa'e filachuudhaaf kaardii filannoo keenyaa fudhannee filannoodhaaf qophaa'aa jira. Gaafa 28 ka'ee amma ammaatti ittuma jira. Ani amma akka kootti kaardii fudhadhee filannoodhaaf qophaa'ee jira. Filannoo marsaa torbaffaa kun iddoo kanatti carraa guddaadha. Sababiin isaa maaliif boru bakka na bu'a kanan jedhu mootummaa bakka na bu'u filachuudhaaf iddoo kanatti kaardii fudhadhee fudhachuudhaaf iddoo kanatti argameera. Kanaan duraatti nageenyi biyya keenyaa baay'ee rakkoo ture hawaasi keenya baay'ee galuutti yaaddoo guddaa keessa akka ture beekamaadha. Amma garuu haa ta'u malee yeroo filannoo dimokiraataa ta'e kanatti hirmaachuudhaaf mootummaa bor bakka na bu'a jedhee yaadu filachuudhaaf bor qophii guddaarra jira. Guyyaa filannootti filannoo nageenya keessatti hundaa'e filannee raawwannee nama bakka nu bu'u waggaa 5 dabarsinee kennuudhaaf qophii qabnaa jechuudha. Paartii barbaanne filachuuf amma yeroo ammaa kanatti kaardii keenya fudhannee qophoofnee filannoo nageenya keenya eeggachaa filannoo keenya gaggeeffanna. Filannoon kun filannoo qaqqabeessa filannoo dimokiraataa ta'ee nageenyaan akka xumuramu nageenyaan jalqabee akka nageenyaan xumuramu namni hundumtuu akka irratti hirmaachuuf tariidhaan namni hundumtuu gahee isaa akka ba'uudha hawwiin koo fedhiin koo jechuudha. Itti fufnee jirra. Egaa filannoodhaaf kaardii fudhachuuf galmee galmaa wal qabatee jiraachonni magaalaa Jimmaas qophii filannoo bara kanaatiif taasisaa akka jiran ibsaniiti kan isaan jiranii. Kanarratti immoo odeeffannoo dabalataa Jimmarraa kan nu ergee riipoortara keenya Osanoo Wichootti daawwadha. Dhimmoota dimokiraasiin ittiin mirkanaa'an keessaa tokko filannoo haqa qabeessa kan yeroo isaa eegee fi uummata irratti fudhatama qabu gaggeessuun isa tokko. Biyyi keenyas filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa gaggeessuuf qophii xumurtee galmee filattootaa gaggeeffamaa jira. Jiraattonni aanaa saqqaa Ciqursaa kaardii fudhataa jiranis kaardii yeroodhaan dhufanii akka fudhatan guyyaa filannoos yeroo isaa eeganii kan isaaniif malu filachuuf qophii ta'uu isaanii ibsu. Isatiin fudhataa jira uummanni fedhii isaatiin yaa'ee dhufe fudhataa jira jechuudha. Kanaaf filachuudhaaf immoo qophiidha. Filannoo jechuun mootii nu ta'e kan nu bulchu abbaa barbaanne filachuudhaaf aangoo qabnaa jechuudha. Uummannis immoo kan xamanee filachuudhaaf dhufeera hin taa'aa jira siriira qabatee jira amma hayyuu jechuudha. Kanaaf qophiirra jirra jechuudha. Fudhannee irratti immoo akkamitti fudhataarru ganamaan baanee kaardii kana fudhannee kaardii kana immoo qabannee gaafa filannoos ganamaan baanee hiriirree mangistii keenya kana hundeessuudhaaf waan barbaanneef kanumaa fi gammachuudhaan fedhii keenyaan hiriiraan baanee. Mircaan kun egaa dhugaadhumatti mircaa ittiin fayyadamne bu'aa irraa arganne waan ta'eedhaaf qopheedhaan eeggataa kan turredha. Hin maranna kan jedhamuudhaan mircaan bu'aa arganne irraa kaanee ixifii bu'aa arganneeti kan filataa jirrudha. Kanaaf ija kanaan ilaalla. Godina Jimmaatti galmeen filannoo filattoota buufataalee filannoo 1017 irratti galmeen waraqaa yookaan maanuwaaliidhaan kan gaggeeffamaa jiru yommuu ta'u buufataalee 467 irratti galmeen dijitaalaan gaggeeffamaa jira. Oduuwwan filannoo keessaa yoo bahan ammoo holqee Naasiyool godina Harargee Bahaanaa Malkaa Bal'ootti argamu hawwattummaa turizimii olaanaa akka qabu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed daawwannaa taasisaniin kan isaan himanii holqawwan godinichatti argaman gara qabeenya turizimiitti akka jijjiiramanii fi xiyyeeffannoo kennuudhaan daawwattoota holqichaatiif akka hojjetan ibsaniiti kan isaan jiranii abaabumamoo.
Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed daawwannaa magaalaa Dirree Dhawaa naannoo Hararii akkasumas naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaatti taasisaniin hojiiwwan misoomaa garaagaraa daawwataniiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloottis holqa Naasii ol kan daawwatan Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hawaasa seenaa aadaa fi duudhaa beekuu akkanaarraa baratamuu qabaa jedhan. Maqaan ganda kanaa bilisummaaf tokkummaadha. Bilisummaaf tokkummaan ergaa guddaa of keessaa qaba. Uummanni kun bilisoomu ofiin of bulchuu, eenyummaa ofii, seenaa ofii, aadaa ofii, qabeenya ofii tikfachuu fedhii qabu maqaa moggaaseen ibsee jira. Bilisummaa ofii gonfachaa, bilisummaa ofii qabachaa, gambiraatiin tokkummaa akka biyyaatti jiru immoo utubee jiraachuuf uummata hawwii qabu ta'uusaa maqaa isaarraa maqaa moggaafame irraa kaanee dubbachuu ni danda'ama. Uummata aadaa beeku, uummata qabeenya uumamaa kabajuu waliin jiraachuu danda'u. Uummata akkasii kanatti hiikanii irraa baratanii gargaaruun danda'amee jennaan waa baay'ee jijjiiruu akka dandeenyu agarsiisa. Gama kootiin dhufaatii kootti baay'ee gammadeen jira. Barumsa guddaallee irraa argadhee jira. Godinicha keessa bakkeewwan seenaa qabeessa ta'an hedduun jiraachuu kan eeran Dr. Abiyyi haalli hawaasni godinichaa kunuunsa uumamaaf qabu fakkeenya kan ta'udha jedhan. Harargee Bahaa wanta addaa jira. Har'a holqa Naasii ol ka jedhamu kana arguu danda'ee jira. Akka dhageetti naannoo kanatti holqa kan duwwaa miti ka jiru ka biraallee ni jira. Harargee Bahaa kan himame kan beekamu sana alatti qabeenya uumamaa addaa seenaa addaa akka qabu barumsa guddaa irraa argadhee jira. Waggaa 1000 lakkaa'amu uummata jiraate uummata hayyummaaf waa kalaquu danda'u holqa duwwaa miti. Akkaataa fardoolee sana waggaa 500 tursiise uummanni kun hayyummaa isaa, beekumsa isaa, obsa isaa of dabarsee uumamaa kabaja qabu kan itti agarsiisedha. Qabeenya uumamaa godinicha keessa jiru gara faayidaa turizimiitti jijjiiruufis bu'uuraaleen misoomaa barbaachisan guutamuu akka qabanis Dr. Abiy himaniiru. Arbi jira, fardooleen jiru, dhakaan garaagaraa ni jira, laayimistooniin, maarbiliin, giraanaayitiin naannoo kana jiru qabeenya guddaadha. Rakkoon guddaa naannoo Harargee Bahaa jiru daandiidha, infraastiraakchariin jiru. Daandii sanatti yaannee karoorfannee baafannee jennaan waan turizimiif ta'u, waan qonnaaf ta'u, waan seenaa garaagaraa beekumsaan keessaa baasuu danda'an akka Harargee Bahaa keessa jiru arguu danda'ee jira. Naannoo Harargee Bahaa misoomsuu dandeenyee jennaan Jijjigaan illee ni misooma, Hararii illee ni misooma. Kana gidduudha qabeenyi baay'ee kan jiru. Qabeenya kana akkaataa kamiin baasnee akka addunyaan argu goone ijoolleen Harargee qabeenya kanarraa buufattee naannoon kun uummanni kun bu'aarraa buufachuu danda'ee qe'eerraa ka buqqa'u osoo hin taane qe'eesaatti jiraatee seenaa isaa, aadaa isaa akkaataa kamiin eeggachuu danda'a akka jedhu hojii boriftaan itti yaadnee hojjechuu qabnu ni ta'a. Haaluma wal fakkaatuun fardeen gaara qunduddoo hawwata turizimii fi faayaa ta'an kan tajaajilan ta'udha. Ministeerri muummee daawwannaa godinaalee Harargee Bahaatti taasisanii kan isaan himani. Ministeerri muummee Abiy Ahmed egaa godina Harargee Bahaatti fardeen gaara qunduddoo kanneen daawwatanitti kan isaan jiran Wassanii Amaara dabalata qabdi. Fardeen gaara qunduddoo iddoo hawwata turizimii haara galfiif qalbii daawwattootaa booji'e ta'uun kan yaadatamudha. Ministeerri muummee Abiy Ahmed daawwannaa tibbana godina Harargee Bahaatti taasisaniin fardeen gaara qunduddoo daawwatanii jiru. Iddoo seena qabeessi kun taatee waggaa 500 ol lakkoofsise yoo ta'u fardeen gaara qunduddoo seenaa gootummaa waliin wal qabsiisuun kaasanii jiru. ይህ ተራራ ከፍተኛ ታሪክ gabboota no. Gaarri kun iddoo seenaa guddaa kan qabudha. Iddoo kanatti beektonni fi jaarsoliin biyyaa akka dubbatanitti waldhabdee Limna Dingilii fi Ahmad Giraany jaarraa 15ffaa keessa tureen waraanni naannoo kanatti dhufuun dhokatee guutumatti osoo hin barbadaa'in dura fardeen muraasni gaara kanarraa akka ba'an taasisanii turan jedhama. Sababni isaas nuti waraanichaan yoo koofnee dhabamne seenaan keenya badee akka nafne jechuun akka ta'e jaarsoliin biyyaa iddoo kana jiraatan nuuf ibsanii jiru. Fardeen yeroo sanafan kunneen wal horuudhaan kuunduun
kuun ammoo baduun har'atti fardeen manatti madaqan osoo hin taane fardeen ala jiraatan 48 asitti argamu። የቤት ፈረሶች ሳይሆኑ የዱር ፈረሶች እዚህ ቦታ ላይ ይገኛሉ። Fardeen gaara qundhuddoo hawwata turizimii faaya ta'anii kan tajaajilan ta'uu kan ibsan ministeerri muummichaa seenaa ci'aa kana dhaloonni utubuu akka qabuus eeranii jiru. እዚያ ማዶ የምናያቸው የተወሰኑ ፈረሶች አሉ። እዚህ ጋርም እንደዚሁ አሉ። Gamasitti kan arginu fardeen muraasni jiru. Asis akkasuma jiru. Fardeen kunneen kanneen manatti beeknu keessaa adda kan isaan taasisu sanyii isaanii osoo hin taane yeroon boodaas turuun bocaa fi dhaabbata isaaniitiin boca addaa qabaachuu isaanii arginee jirra. Isaan kana kunuunsuun nurra jiraata. Uumama eeguun, seenaa eeguun caalmatti miidhagsanii itti fufsiisuun dhalootaaf qofa osoo hin taane iddoo hawwata turizimii guddaa taasisuuf fayyada. Waggaa 500 dura waldhabdee tureen fardeen akka hafteetti hafaniin seenaan akka ka'u kanneen yeroo sana waraanicha keessatti hirmaatan akka hin irraanfatamne gochuun isaanii akkasumatti waan ilaalamuu miti. Seenaan hanga ol keenyeenii fi iddoo ol keenyeen kan turu ta'uu baatus dhaloonni beekumsa qabuu fi yaaduu danda'u yoo jiraate garuu haala kanaan dhalootatti darbuun itti fufa. በዚህ መንገድ ከልጅ ልጅ የተሸጋገረ ሊቀጥል ይችላል። Hawaasni Harargee Bahaa aadaa hojii hojjechuu miidhagaa ta'een beekamu kan jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed gaara qundhuddoo irrattis kan agarre Itoophiyaan biyya ilaallamtee hin quufamne ta'uu kan agarsiisu akka ta'es ibsanii jiru. የምስራቅ ሐረርጌ ሰው በጣም ብርቱ ሰራተኛ፣ ስራ የሚወድ፣ ታሪክ የሚወድ Hawaasni godina Harargee Bahaa hojii kan jaalatan, seenaa isaanii kan jaalatan, amantaa isaanii kan kabajan, naannoo isaanii kan eeganidha. As qofa osoo hin taane kanneen iddoo biraa jiraatanis hojiin beekamu jabaatanii hojjechuun jireenya isaanii fooyyeffatu. Kanarratti hawwanni turizimii yoo itti dabalame qonna, turizimii, diinagdee akkasumas suuta jechaa gara indaastiriitti yoo guddate jireenya hawaasaa ni fooyyessa. Haalli teessuma lafaas hawaasni iddoo sanaa baay'achaa yoo deeman biqiltoota dhaabuun misoomsuuf ni mijata. Iddoo kanatti wanti argine Itoophiyaan seenaa himamee hin dhumne iddoo arganii hin quufne kan qabdu ta'uu agarsiisa. ታይቶ የማይጠገቡ ስፍራዎች ያላት ሀገር መሆኗን ያመለክታል። Mootummaanis iddoowwan turizimii kanneen fuulduratti irratti hojjechuun caalmatti misoomsuun akka madda galii dabalataa ta'aniif kan hojjetu ta'uus eeranii jiru. Misoomni magaalaa Dirreedawaa fi naannawaa isheetti hojjetamaa jiru kutannoo mootummaa fi misoomaaf qabu kan agarsiisu ta'uu jiraattonni magaalichaa himaniiti kan isaan jiranii. Daawwannaan tibbanaa ministeerri muummee Abiyyi Ahmed Dirreedawaatti taasisan kan isaan gammachiise ta'uu kan dubbatan jiraattonni magaalichaa misoomaa fi wal kabajuu duudhaa uummatichaa cimsanii kan itti fufan ta'uu himanii jiru. Yaada isaanii Taaddasaa Tarrafaa Kattaanutti dhiyeessa. የድሬዳዋ ህዝብ ቀጣይ ያለመውን ነገር እንዲያይ ትልቅ መነቃቃትን ፈጥሯል። Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed Dirreedawaa dhufuu isaanii jiraataan magaalaa Dirreedawaa fuulduraaf kanawu bira akka ga'uuf kaka'umsa nutti uuma. Jijjiiramni guddaan dhufeera. Mootummaanis kana caalaa magaalaa kana akka daran deeggaru abdii qabna. Dirree jaalalaa, dirree nagayaa, dirree kabajaa, dirree xiqqaa waliin tuffannee, dirree guddaan fi xiqqaa waliin tuffannee biyya sabaa fi sablammoota sabaa fi sablammuun hundinuu itti wal qixaa Abiyyi keenya dhufuu isaatiif baay'ee isa galatoomfanna. ሀገራችን በትልቅ እድገት ላይ ነው ያለችው። Biyyi keenya guddinarra jirti. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed Dirreedawaa dhufuu isaaniitti boonneerra. Haamilee guddaa nuuf ta'eera. Misoomni kooriidarii babal'ataa jiru hojii gaariidha. እሳቸው ድሬዳዋን መጥተው መጎብኘታቸው ልማት ኮሪደራችንን Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed Dirreedawaa dhufanii misooma kooriidaraa daawwachuu isaaniitti gammanneerra. Isaan Dirreedawaa dhufuun ergaa guddaa nuuf qaba. ድሬዳዋ ኩራት ይሰማናል። ድሬን እሱ መጥቶ መጎብኘት ለእኛ ኩራት ነው። Nuti jiraattonni Dirreedawaa gammachuu keenya ibsachuu asitti argamne ministeerri muummee dhufuu isaaniitti gammannee jirra. Fuulduraafis akka dhufan abdanna.
Itoophiyaa ta'uudhaaf na fakkaadhu seenessa jedhutu ture. Rakkoo lafarra harkifatee dhufee aangoo mootummaa qabannee yeroo waggaa tokko hin caalle keessatti konferensii nagaa biyyoolessaa yaamuudhaaf murteeffannee jirra. Yoo biyya kana keessatti cabinsi siyaasaa jira, rakkoon hammattummaa jira jettanii kan kaastan yoo ta'e ammam marii kanaaf qophiidha. Nagaa sirna qabu, seera qabu, caaseffama qabu, hunda hirmaachisu dimookiraatawaadha kan itti gaggeeffamu barbaannu. Namoota galcheera, mariisiseera, teessiseera, namoota warra afanii jedhanoo. Warri karaa waraanaa hin baasu jedhan qaama marii biyyaalessaa kanaa ta'an jiru. Lolli biyya kana keessa jiru hir'ina dimookiraasii irraa akka ta'e uummati biyya kanaa itti amana. Boora'uu nageenyaa kana keessatti gahee isinirraa eegamu baattaniitu jettanii amantu akka paartii keessanii. Karaa nagaatiin filannoodhaan gaaffiin uummata Oromoo deebi'aa akka jiru qabna. ETV afaan Oromoo irratti odeeffannoo bifa biyyaati kan isin bira gahaa jiru daawwattoota keenya itti fufnee jirra. Itoophiyaatti tumsaa waloo cimsuudhaan deeggarsa alarraa dhufu hambisuudhaaf hojjetamaa jiraachuu Koomishiniin hojii hooggansa yaaddoo balaa biyyaalessaa beeksisee jira. Sadarkaa biyyaatti birmadummaa nyaataa mirkaneessuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jiran milkaa'ina gaarii qabaachuu Koomishinarri ittaanan Koomishinichaa Ayidaruu Hassan ETV afaan Oromootti himanii jiru. Yerusaalem Shimalis. Itoophiyaatti barootaaf biyyattiin deeggarsaa fi kadhaa jala akka turtuuf tarsiimoo cimaan jiraachuun dhabuu fi aadaan hojii hawaasaa jijjiiramuu dhabuun sababa ta'uu ibsama. Yeroo dhiyoositti mootummaan dhaabbilee garaagaraa irratti riifoormii taasiseen aadaan eeggattummaa hir'ataa jira. Lammiilee birattis miirri aadaa hojii dabalaa jira. Itoophiyaan eeggattummaa jalaa ba'uun birmadummaa nyaataa akka mirkaneeffattuu fi kadhaa jalaa ba'uuf hojiin hojjetamaa jiru milkaa'ina gaarii qabaachuu Koomishinarri itti aanaa Koomishinii hooggansa bulchiinsa sodaa balaa federaalaa Ayidiruus Hasan himan. Keessattuu mootummaa jijjiiraman duraatitti akka biyyaatitti tokkoffaa qaamni alaa dhimma mootummaa keessa akka galu godhameera waan dhabuu danda'u keessa. Inni lammaffaan ammoo sababa kanaan harka siyaasaa biyyattii keessa harka akka galfatan taasisuu danda'eera jechuudha. Inni sadaffaan ammoo iyyuu namni akka hin oomishne of danda'ee jiruu fooyya'aa akka hin jiraanne akka balaa rakkoo jalaa of hin bararre namni akka hojiitti seenee of danda'u bishaan qabna keessattuu barteelee aadaa hojii hulii hojjechuu aadaa of guddisuu aadaa of jijjiiruu aadaa qusannaa kanneen akka guddatu nu dhabsiisee jira. Kanaaf mootummaan jijjiiramaa erga dhufee booddee kun guutumaan guutuutti jijjiirama. Yeroo ammaa akka keenyatti keessattuu namni nyaataan biyyi nyaataan hin dandeenye birmadummaa isii guutuudhaa miti kan jedhuu fi kanaafuu sagantaa nyaata of danda'u. Balaawwan sababoota uumamaa fi namtolcheen uumaman ittisuuf hojiiwwan teeknooloojiin deeggaraman hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Teeknooloojiin wanta guddaa iddoo xiyyeeffannaan guddaan kennameef jecha. Tokko teeknooloojii akeekkachiisa duraa karaa kennuun early warning isa jennu jecha karaa kennamuun ka qophaa'u jecha. Isa guddaan amma bifa jedheen naannoowwan balaaf saaxilaman teeknooloojii kanatti fayyadamne keessattuu naannoo waradaaniitti jirutti aanalee isa jiran kana beekanii itti karoorfatanii rakkoo jalaa akka bahan godhuu keessatti itti fayyadamne. Inni lammaffaa nyaata raabsuu fi tamsaasuu irratti sirna of danda'e teeknooloojii of danda'e community allocation tracking system kan jedhamu jechaan nyaata ummata gahu kana akkaataa itti irra geenye dhaqqabummaa isaa ittiin hordofnuun bittaa irraa kaasee hanga ummata bira gahutti akkamitti deema kan jiru kana teeknooloojiitti fayyadamneerti. Itoophiyaan tumsa waloo ishee cimsachuun deeggarsa alaarraa dhufu hambisuuf qindoominaan hojjetamaa jiraachuus Koomishinar Ayidaruus Hasan himaniiru. Namni hundinuu of danda'a, naannoon hundinuu of danda'a yoo jennu yeroo ammaa bu'aan argame keessa gara naannoo shaniitiin alatti naannoon kuwwan yeroo ammaa qarqaarsa baay'ee barbaadan hin jiran. Buqqaatotaan alatti iddoo amma akka Beenishangul Gumuz, akka Gaambeellaa, akka naannoo kibba afranuu jechaadha. Afranuu wal qabatee kanneen laaltee yoo jetteetiin jette naannoon kunniin yeroo ammaa qarqaarsa barbaadaa hin jiru. Qarqaarsi deeggarsi biyya alaallee naannoo kanaaf kennamaa hin jiru. Hamma danda'eem
ifin buqqaatotaaf illee kan kennaa jirru matama kennaan. Lammiileen aadaa hojii guddisuun kabaja waloof hojjechuu akka qabanis dhaamameera. Gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaa karaa nagaatiin deebii argatuu fi qaamni dhimmi ilaallatu mirtuu tumsuu akka qabu miseensonni raayyaa ittisa duraanii hubachiisanii jiru. Mariin paanaalii waldaa raayyaa biyyaalessaa Itoophiyaa qopheessee gaggeeffameetu kan jiru. Maricha baay'ee kafaniitu hordofee bal'ina isaa qindeesseera akka ta'utti dhiyaata. Miseensonni raayyaa ittisa duraanii Itoophiyaan ulaa galaanaa bu'uura seeraan osoo hin taane shiraa fi shira diinaa qofaan akka dhabde ibsaniiru. Itoophiyaan shira diinaan ulaa galaanaa kennamneefis wareegamni hedduun kafalamuus yaadachiisaniiru. Iyyaaf wacaan bicha dhaqanii biyya nurraa kutanii waggaa 35 odoo waan ittiin hin goone ittiin hin daldalle waan goone ofii ittiin hin godhanne urufatte ichisanii. Eertiraan akka hin cinneef lolaa turre akka galaana kanas hin dhabneefiyyu. Shiraan Itoophiyaa irraa cittee galaanni diimaa jechuudha. Qabeenya Itoophiyaati. Kan homaa shakkiin qabu Itoophiyaan hundum beeka. Miseensonni kunniin ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad gaaffii ulaa galaanaa lammiileen biyyattii gonkumaa akka hin kaasne waggoota 30 oliif ukkaanfamee ture ifatti kaasanii karaa nagaa deebii akka argatu hojjechaa jiraachuufis galateeffataniiru. Gaaffichi akka deebi'u qaamni dhimmi ilaaluu martuu tumsuu akka qabus miseensonni raayyaa duraanii kunniin hubachiisaniiru. Wanna gizeedhan jechuudha malle sannuu kaasanii itti fufuun nurra jira. Muummichi keenya Abiy Ahmad wanta qadaadamee taa'ee dhokatee san baase hin gallaxe jechuudha. Uummataa ifa godhe. Yeroo inni joobne keessatti gaaffii kana kaasuunsaa nuuf baay'ee guddaadha. Nuti kallattii mootummaan kaa'eef mootummaa kana cinaa dhaabbannee isa duuba deemnee galma kana galmaan ga'uu qabna. Bitaanis ta'u mirgaanis ta'u nutii fi lagdi diimaa adda baahuu hin dandeenyu. Gaaffichi karaa nagaa akka deebi'u mootummaan Eertiraas tumsuu akka qabu hubachiisaniiru. Addunyaa irratti illee bar abbaa seeraa jira. Danda'am mariidha dadhabam seeraan akka nu deebitu dhaloonni kun immoo akka kana itti nuuf fufsiisu ergaa dabarsaa jechuudha. አሰብን የራሳችን ስለሆነች ልጆቻችንን የኤርትራም እናት ሳታለቅስ አሰብ kan keenya waan taateef haadholiin Eertiraas kan Itoophiyaas osoo hin boonye walii galteen osoo xumurame haadholiin gamasiis gamanaas walirraa binnee waliin haa jiraannuun waamicha haadhaa dabarsa. የኛ የእናቶች ተማጽኖ ነው. Itoophiyaan ulaa galaanaa akka hin dhabne waggaa 30 dura wareegamni qaaliin itti kafalameera. Miseensonni raayyaa duraanii kunniinis ragaa jiraatadha. Gaaffiin ulaa galaanaas kan miseensota raayyaa duraanii ta'uu pirezidaantiin waldaa raayyaa Itoophiyaa biyyaalessaa Biraanuu Amaaree ibsaniiru. ከትራንዚሽኑ በኋላ ደግሞ የሚያስፈልገንን ነገሮች የሚያነሳ መሪ መጣ። ሰነድ እያወጣ jijjiirama asitti hooggansa faayidaa biyyoolessaa kabachiisutu argame. Galmeewwan seenaan jiran saaquudhaan biyyattiin haqa dhabde akka argattuuf hooggansa hojjetutu uumame. Gaaffii dhalootaa ministeerri muummee kaasan kana itti dabalamuu malee irraa hir'achuun gonkumaa hin danda'amu. Gaaffichi gaaffii miseensota raayyaa ittisa biyyaas ta'uun ibsameera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad fi mootummaan isaanii Itoophiyaan ulaa galaanaa shiraan dhabde deebistee akka argattuuf kutannoon hojjechaa jiraachuu isaaniif raayyaan kan galateeffatu ta'uu raayyaa ittisa biyyaatti hoogganaan qajeelcha olaanaa barnootaa fi leenjii ጄኔራል ይመር መኮንን ይመኔሩ የቀይ ባህር ወደቦች ለኢትዮጵያ የውጭ ወረራን የመከላከል ጋሻና የስልጣኔ መሸጋገሪያና buufataaleen galaana diimaa Itoophiyaadhaaf da'oo qolannaa weeraraa ce'umsa qaroominaa akkasumas riqicha diinagdee ta'anii tajaajilaa turaniiru. Gaaffiin ulaa galaanaa dhiyaate galtee siyaasaa qofaaf osoo hin taane birmadummaa biyyaan waan walitti hidhame ta'uu hunduu hubachuu qaba. Mariin paanaalii waldaan raayyaa Itoophiyaa biyyaalessaa godambaa injifannoo Aduwaatti qopheesse mari'atameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee qarqara laga qurxummii fi pilaazaa Dillee jedhamu moggaafamee eebbisiisanii jiru. Pilaazaan Dillee fi qarqarri misooma laga qurxummii eebbifamuun tajaajilaaf banaa kan ta'e lafa heektaara kaarimeetirii 21,906 irratti kan hojjetame ta'uun ibsamee jira. Hawwitaaf isa dabalata qabdi. Magaalaan Finfinnee giddugala dippiloomaasii ta'uu bira darbee mijattuu ammayyooftuu fi kan ittiin boonan ta'uun ol ka'insa irratti argamti. Magaalittiin gama miidhagina ammayyaawaa fi uumamaa gidduu jiraachuu kan mul'istu boqonnaa dinqisiisaa irra jirti. Magaalichaaf miidhagina dabalataa fi simboo ta'uun bifa ammayyaawaan kan ijaarame misooma qarqaraa laga qurxummii fi gamoo tajaajila garaagaraa kennu yookaan pilaazaa diilii kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeen eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'eera.
Birbirsa Gooroo naannoo marfata Teediroositti gamoon diilii ijaaramee al tokkotti konkolaattota 500 kan keessummeessu teekinooloojii ammayyaawaa qabatee gara misooma magariisaa waliin lafa hektaara 7 ta'urraa kan buufatedha. 7 ሄክታር የሚሆን መሬት ወደ አረንጓዴ ልማትና ለህዝቡ የጋራ መገልገያ እንዲሆን ተደርጎ ተገንብቷል። lafa hektaara 7 ta'u gara misooma magariisaa fi tajaajila waliinii uummataaf akka ta'utti ijaarameera. Bakkeewwan oolmaa ispoortii qaba, bakka taphaa daa'immanii qaba, waan hedduus of keessaa qaba. Bakkeewwan hawaasaaf tajaajila garaagaraa kennan daa'immanii fi ga'eessotaaf akkasuma aanfii tiyaatirii 5 of keessaa qaba. Misoomni qarqara lagaa qurxummii kiiloomeetira 2.2 dheeratus ijaarameera. Daandiin gara Xuqur Ambassaa geessu hidhanni isaa haala bareedaa ta'een hojjetameera. Misoomni kun bakki inni qabate bal'aadha. Gamoo kana biratti misoomni qarqara laga qurxummii bakka hawwataa fi boqonnaa namaaf kennudha. Laggeen naannichatti yaa'aa turan bifti isaanii jijjiiramuun qarqarri kun biqiltuu magariisaa fi daandiin imala lafoon bareedee argamuun kan nama hawwatudha. Mul'istuun kunis magaalaa Finfinnee adda kan ishee taasisudha. ስለ ከተሜነት ስናወራ ከተሜነት እንደው በራችንን ዘግተን በየግል መኖሪያ ቤቶቻችንና ቢዝነሳችን ህንጻ ውስጥ ብቻ የምንኖርበት አይደለም። waa'ee magaalummaa wayita haasuuf mana keenya cufannee mana jireenya dhuunfaa keenya keessatti fi biizinasii keenya gamoo qofa keessatti godhannee kan jiraannu miti. Magaalummaan qulqullina, miidhagina, misooma magariisaa, naannoo jireenya qulqulluu fi fayyaalessadha. Jireenyaaf magaalaa mijattuu kan jennus kana yoo guuttateedha. Dabalataan bakka kenna tajaajilaa fi daandii keenya banaa taasisuu fi baay'ee mijatoo akka ta'aniif bakka dhaabbii konkolaataa gahaa ta'e kan qabnudha. Naannichi jijjiiramuun kan madaalu misoomni qarqara lagaa kiiloomeetira 2 dabalatee kanneen hojjetamanii fi gamoo diilii bakka jiru jijjiiruun bakka daldalaa fi hojii ta'eera. ቀደም ሲል እንዲሁ ቦታው ነበረ። Kanaan dura bakkuma kana turre. Kanaan duras bakki kun tureera. As jiraachuu qofaa osoo hin taane haala gaarii hin taane keessa turre. Bakka kosiin itti gatamu keessa turre. Bakka pilaastikaan guutee ture. Bakka yakkonni garaagaraatti raawwatamaa turedha. Hojjetamee uummata keenyaaf tajaajila kennaa jira. Misoomni qarqara laga qurxummii fi gamoo tajaajila garaagaraa kennu yookaan pilaazaa diilii ammayyaawaa kun magaalaa Finfinneef madda miidhaginaa dabalataa fi fakkeenya badhaadhinaa ta'uun as ba'eera. Imala guddummaa Itoophiyaan eegalteefis agarsiistuu kan ta'udha. Naannoo Gaambeellaatti hawaasa hirmaachisuudhaan milkaa'inoota hojiilee misoomaa sululaatiin argame tuusiisuudhaaf kan hojjetamu ta'uu pirezidaantiin naannichaa Alamituu Umud himanii jiru. Ministeerri qonnaa gamasaatiin akka biyyaalessaatti lafa hektaara miiliyoona 4.6 irratti hojiin misooma biyyoo fi bishaanii hojjechuudhaaf karoorsuu beeksiseetii jira. Gabaasa Miftoo Abdulqaadir Tafarii Gammeetu qindeesse. Naannoo Gaambeellaatti harama biyyoo dhiibbaa naannoo dhaqqabsiisuu hir'isuuf hojii misooma sululaatiif xiyyeeffannoon kennamee jira. Qonnaan bultoonnis hojiilee misooma sululaa kana dura hojjetaniin eegumsa biyyoo fi bishaanitiif shoora guddaa qabaachuu qabatamaan arguu eeru. Hoogganaan biiroo qonnaa fi misooma qabeenya uumamaa Andirii Yuutuut naannichatti hojiin misooma sululaa lafa hektaara 64,000 ta'an irratti hojjetamuu dubbatan. የታዩት መልካም ተሞክሮች እና ውስንነቶችን በመለየት ዘንድሮ muuxannoowwan gaggaarii mul'atanii fi hanqinoota adda baasuun bara kana akka naannootti lafa hektaara 64,000 ta'u irratti hojiilee misooma eegumsa biyyoo fi bishaanii hojjetamaniiru. Pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa Alamituu Umuud waggoottan darban harama biyyoo fooyyessuun oomishtummaa dabaluuf xiyyeeffannoon hojjetamuu eeranii jiru. ክልላችን እምቅ የተፈጥሮ ሀብት ባለቤት በመሆኑ የተፈጥሮ ጸጋዎችን በዘላቂነት Naannoon keenya qabeenya uumamaan kan badhaadhe waan ta'eef kennaawwan uumamaa kanatti fufiinsaan eeguun oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf waggoota darban hawaasa qindeessinee lafa faayidaan ala bulan baraaruu dandeenyeerra. Milkaa'inoota gama hojii kanaan dhufan itti fufsiisuu feesisaanis yaada isaaniiti. ይህን የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ንቅናቄ በማጠናከርና በማስፋፋት sosochii misooma sululaa qindaa kana jabeessuun akkasumas babal'isuun hojii eegumsa biyyoof bishaaniitti fufiinsaan akka qabaatu taasisuudha. Uummata keenya sochoosnee hojii kana irratti bobbaasuun oomishtummaa dabaluuf qaamni kamuu itti gaafatamummaa isaa ba'achuu akka qabu hubachiisuun barbaada. Deetaan ministeera qonnaa Iyyaasuu Eeliyaas diinagdee jijjiirama qilleensaa dandamatu ijaaruuf xiyyeeffatamee jira jedhan. የተፈጥሮ ሀብት አለኝታን መሰረት ያደረገ ግብርና ለአየር ንብረት የማይበገር hojii qonna qabeenya uumamaa bu'uura taasifatee fi naannoo jijjiirama qilleensaa dandamachuu danda'an ijaaruun wabii nyaataa mirkaneessuuf qofa osoo hin taane birmadummaa nyaataa dhugoomsuudhaafis tarsiimoo baasnee gara hojiitti galleerra. Hojiin misooma sululaa qindaa'an kun lafa hektaara miiliyoona 4.6 irratti hojjechuudhaaf karoorfannee tattaafachaa jirra. Hojii misooma sululaa milkeessuuf qooda fudhattoonni hundi gahee isaanii baachuu akka qabanis dhaamamee jira.
Odeeffannoo bal'inaan qabanne kana laatiin ammoo Gaanaan lammiilee diiyaasporaa hidda Afrikaaf lammummaa kennuu eegaltee jirti. Tarkaanfiin biyyattiin fudhatte Afrikaan dandeettii fi beekumsa gama maraan lammiilee gurraachi qaban sababa garaagaraatiin biyyoota addunyaa irratti faca'anii turan akka fayyadamtuu fi kan gargaaru ta'uu ibsanii jiru. Muktaar Abdallaa dabalata dukanaa qopheesseera. Gaanaan lammiilee diiyaasporaa hidda dhalata Afrikaaf lammummaa kennuu beeksisteem. Biyyattiin murtee kana kan beeksiste waltajjii Akraa International Conference Gaanaatti gaggeeffame irratti yoo ta'u, saganticha irratti diiyaasporaa hidda Afrikaa 155 ta'aniif lammummaan Gaanaa kennameera. Pirezidantiin itti aantuu Gaanaa murteen diiyaasporotaaf lammummaa kennuu kun sakaallaa qajeelfamaa fi seerota biyyoota ardittiin kaa'ame darbuun akka ta'e himuun kun ammoo qindoominaa fi walooma lammiilee Afrikaa cimsuu keessatti boqonnaa haaraadha jedhan. We believe that reconnecting Africa and her diaspora miidhama seenaa Afrikaanota irra geerrisuun qindoomina lammiilee ardittii gama aadaa fi dinagdeen walitti hidhuu irratti hariiroo diiyaasporotaa irratti hojjechuu qabnaa jennee amanna. And economic transformation. Lammiileen diiyaasporaa lammummaan Gaanaa kennamee fi gurraachota yeroo daldala garba Atlaantikii gara ardiilee birootti faffaca'anii yoo ta'u, taateen kun eenyummaan Afrikaanotaa dheerina barootaatiin kan hin daangeffamne ta'uuf agarsiistuu ta'utu himame. Lammiileen diiyaasporaa carraa kanaan lammummaan Gaanaa kennameefis carraa kanatti gammaduu himaniiru. Daa'imman keenya dhalli dhala keenyaas gara biyyoota ollaatti achi bahanii jiruu akkasii akka jiraatan feena. Ijoolleen ijoollee koo sodaa tokko malee akka sochaaniin barbaada. Asitti kana gochuu akkan danda'utu natti dhagahama. I'm excited for the future. Natti toleera waan dhufuuf jiruttis gammadeera. Miira maatii hiriyootaa fi jaallan koo waliin jiraatanis hedduu gammadeera. Waan Gaanaatti ta'aa jiru irraas nus barachuu qabna. Ghana and also what we will learn at the feet of Ghanaians. Lammiileen Afrikaa sababoota garaagaraan biyyoota addunyaa garaagaraa irraa faffaca'an haala kanaan lammummaan biyyoota akaakilee fi abaabilee isaanii akka argatan taasisuun dandeettii kalaqaa fi investimentii ardittii cimsuun Afrikaa cimtuu ijaaruu keessatti qooda guddaa qabaataa jedhameera. Daawwattoota odeeffannoon bifa biyyaa har'aa simbiraan gahaatii turre kana fakkaataa waan daawwattaniif guddaa galatoomaa halkan gaarii isiniif haa ta'u. guutuun baay'ee dhiyoodha. Gabaan balbala keessan dura gaheera. Waan barbaadan bakkuma jirtanirraa teeleebirra suupiraappi fayyadamuun zaman gabayaarraa yeroo ajajjan meeshaan ajajjan balbala keessan duratti isiniif dhiyaata. Zaman gabayaa gabaa balbala keessan duratti Itiyoo Telekoom. Baankiin Siinqee hordoftoota amantaa Islaamaa hundaan baga ji'a Ramadaanaa